Ayyee yooyyaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan kun qophii gaaddisa raabaadorii kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa isiniif dhiyaatudha. Qophii har'aa kan qindeessinee isiniif dhiyeessinu an Huseen Turaa, Fiixaa Mootii, Xibabuu Simee fi ogeessi teeknikaa keenya Mahadii Juneedii waliin taaneeti. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaa isin affeerra. Qophiin keenyaarraa kan irratti xiyyeeffatu haala adeemsa cehumsaa fi dhimmoota yeroo irratti. Dhimmoota yeroo kanatti adeemsa cehumsaatii fi haaromsa biyyattiitiin wal qabatanii jiran keessaa gurguddooni tokko haaromsi amma sadarkaa biyyaatitti jalqabame keessattuu sadarkaa Oromiyaatti jalqabame gadi hin buune. Aanaa fi godina hin geenne uummanni komii adda addaa kaasaa jira. Fakkeenyaa fi Harargee lamaanitti walgahii adda addaa waamuudhaan qeerroon marii godhaa jiru. Keessattuu hooggantoota sadarkaa godinaatti ramadaman irratti komii guddatu ka'aa jira. Kuni maalirraa ka'a? Kuni maal ibsa? Maal agarsiisa kan jedhu. Karaa biraatiin ammoo waltajjiileen marii fi wal hubannaan paartilee siyaasaa jidduutti godhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti mariiwwan lamaan tokko godhamanii jiru kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qindeessee fi kan gumiin abbootii gadaa Oromiyaa qopheessan Finfinnee keessatti adeemsifamanii jiru. Waltajjiileen marii akkanaa kun yeroo kanatti qophaa'uun faayidaa akkamii qaba? Isarraa hoo maal barannaa? Of duratti maaltu godhamuu qaba kan jedhu irratti yaada wal jijjiirraa. Karaa biraatiin ammoo injifannoon Oromoon qabsaa'ee keessattuu qeerroon dhiigaa fi lafee isaa itti kennee sadarkaa kanaan ga'e kun akka hin saamamne maaltu godhamuu qaba kan jedhu irrattis ni mari'annaa. Keessattuu yeroo ammaa kanatti gartuuwwan maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin socho'an biyyatti galanii alaabaa mootummaa buusuudhaan, gubuudhaan, cicciruudhaan alaabaa biraatiin bakka buusaa jiru. Alaabaa keessattuu Finfinnee keessatti bakka adda addaatitti mirmirsaa jiru. Kuni maal agarsiisa? Karaa biraatiin ammoo siidaan niitii Minilikiif Xaayituu Bixulliif akka dhaabbatu yeroo kanatti dhiibbaa guddaa godhaa jiru. Kunniin wantoonni akkanaa kunniin yeroo kanatti ka'uun maal agarsiisa? Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu irratti. Xibabuu fi Fiixaan baga nagaan dhuftan. Galatoomi Huseen atis. Hayyee mee marii keenya ni jalqabnaa. Fiixaa sirraa jalqaba. Mee adeemsa haaromsa Oromiyaa kana akkamitti ilaalta? Keessattuu haaromsi sadarkaa gubbaatti eegale gadi hin buune. Mootummaa fi uummanni wal hubataa hin jiranii. Hooggantoota godina aanaa kama dura jiran bakka tokko kaasanii godina tokkorraa kaasanii godina biraatti ramadaa jiru. Hooggantoonni ramadaman keessattuu kan dhalattoota naannoo sanii osoo hin taane dhalattoota godina biraa kan haala qabatamaa godina tokkoo godinatti ramadamanii san hin beeknedha jedhee uummanni mormii kaasaa jira, komii kaasaa jira. Keessattuu Harargee lamaanitti qeerroon yeroo kanatti komii guddaa kaasaatti jira. Dhiyoo tanatti walgahii waamanii walgahii Hararitti magaalaa Hararitti godhaa jiranii. Mee kanaan wal qabsiisitee adeemsa haaromsaa kanaa fi komii uummataa kana nuuf ibsime. Galatoome obbo Huseen garuu nama hangafaa dura na buufte obbo Xibabuunis akkanarra ilaalleen abdadha. Gaaffii nama gaafate kun gaaffii bu'uuraati. Yeroo baay'ee yeroo jijjiiramni akkanaa kun ta'u waan hin eeggamnetu mudata. Jijjiirama yeroo jedhames immoo jijjiiramni kun is not top down, is jalaa ol malee jijjiirama gadi gubbaa gad deemuu miti. Jijjiirama gadi ol dhufe kana, jijjiirama uummataan dhufe kana, jijjiirama uummanni roorroo jibbee lubbuu ofii kennee qeerroon wareega itti baasee fidee. Haa ta'u malee uummanni lafarratti waan kana argaan jiru dhuguma jijjiiramni yeroo inni fudhataan dhugaadha. Garuu
jijjiiramni kun kanuma namoonni muraasni irratti falaaj qoraacii ta'an osoo hin taane jijjiirama uummata bal'aadhaa ta'uu qaba. Jijjiiramni kun grassroots irratti mul'achuu qaba. Grassroots irratti immoo amma biyyarraa fagaannee nuutiin as jirruyyuu waan baay'ee dhaga'u jirra. Uummata biyyaa iyyatuu fi uummata asirraallee ala kanarraa deemee biyya dhaqeerraallee waa hedduu dhaga'utti jirra. Warroonni geggeessitoota yeroo ce'umsaa ta'an kuni waan baay'eedhaan overwhelm ta'uu ni danda'an. Garuu gargaarsa baay'ee qabu. Gargaarsa qaban kanatti faayidawanii yeroo muraasa keessatti waan barbaachisoo ta'an prioritize godhanii yoo deebii ittiin kennan ta'e wanni kuni gufuu baay'ee qaba, diina baay'ee qaba. Uummata garuu waan kanatti amanee deeggaree argitee gammachuu qabu kana offend godhuun immoo caalattu diinota duraan jiran irratti diina biraa dabaluu ta'a. Kanaafi fakkeenya ati tuttee kaaftee fakkeenyaaf baha Oromiyaa irratti wanni deemaa jiru ammaan kanatti akkuma hundinuu argaa jirru haala gaddisiisaadha. Uummata yeroo qaamni jijjiirama riiformistiin kun as hin bahin durattillee uummata bulchiinsa naannoo Somaaleetiin buqqa'ee gidiraa baay'een irra gahaa ture. Har'a ammoo akka dhagahamutti kaa dirqiidhaan nama nu hin beekne, nama eeriyaan hin beekne, nama naannoo kana hin beekne nurra kaayanii jedhaniiti uummanni kun iyyachaa jiran. So jijjiiramni deemu kun hoogganni jijjiirama kana geggeessu kun ka gurri isaa uummata dhaga'u yoo hin taane, ka onneen isaa uummataa waliin jiru yoo hin taane jijjiiramni kun gufachuutti deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma dura akkuma isin hundinuu yaadattanii kabajamoo bulchaan naannoo Oromiyaadha, pirezidantiin naannoo Oromiyaadha, doktorri kabajaadha obbo Lammaa Magarsaa, doktor Lammaa Magarsaa akka jedhetti nuti ammaan boodatti gooftaan keenya uummataa jedhe. Nuti hundatu gurraa qaba. Gooftaan keenya uummata jechuun jechaafin tolaa hojiidhaan yoon argine ma'anaan qabu, hiikkaan qabu. Kanaaf hojiidhaan amma lafarratti argaa jirra gaaffii jedhu uummanni lafa san irra jiru iyyachaa jiran nuun taane jedhaa jiran. Nama nun beekne kan nuti isan beekne kan naannawa keenya hin beekne nurra kaan jedhan fakkeenyaaf naannoo baha Oromiyaatti. Kuni case in point haa ta'u malee naannooleen biraallee gadi ba'anii hin dubbatin ta'a malee wama kanaan ukkaanfamuu ni malan. So jijjiirama yoo jedhame adeemsa amma deemamu kana keessatti structure duraanuu ni jira. Structure jiru san irratti jijjiirama gadi bahanii uummataan nama kamtu siitaa jedhanii nama uummanni fedhu achirra kaa'u. Maaliif jennaan by default namoonni mormituun akka namoota biyya san irraa biyya alaatti deemanii mormituun jabaan halkanii guyyaa sodaa tokko malee gabbayee dubbachaa ture turre. Qaamni jijjiirama amma biyya keenya san keessatti harkaa qabu immoo murnoota yookiin immoo mormitoota sadarkaa ciccimoo ta'an kan hundaan galateeffatamanii fudhatamanii deeggarsa jabaa qaban. Deeggarsi jabaan kun immoo yoo yeroodhaan ittiin fayyadamne osoo yeroon jirtu qaamni sun yoo ittiin fayyadamne tahe deebi'ee baaklaash fida jechuudha. Hunda caalaa garuu grassrootiin uummanni keenya argitee naannoo jirutti godinoota jiran keessatti kutaalee jiran keessatti yoo gargaarsa barbaadu hin argatu ta'e yeroodhaan yoo jijjiirama barbaadu hin argatu ta'e yoo hooggana akka isaan deemu barbaadu hin argatu ta'e wanni kun ni gufataa jechuudha. Kanumaanuyyuu akkuma duraanuu nuti beeknu wanni kun gufuu guddaa qaba. Fakkeenyaaf murnii mootummaa san yeroo dheeraadhaaf waggaa 27 fi falaaj qoraacii ta'e achi gubbaa taa'ee nama keenya hidhee kaan biyyaa ari'ee kaan qabeenya isaa harkaa saame har'aan tana akka itti wotwaataa jiru hin beekna hin arginas gurraa qabnas. Madaa jilbarraa kan garee ce'umsaa kanatti yookiin immoo garee riiformistii kanatti ta'es akka jara kana ta'e hin beekna adda durummaadhaan. Kanarratti fira jaraa ka biraa horuun hin barbaachisu. Namni yoo aare namni yoo biibbeef waan baay'ee keessa seenaa. Kanaaf keessattuu aariin ammaan kanatti baha Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun deebii hatattamaa argachuu qaba. Kanaaf fakkeenyaaf amma guyyaa har'aa yeroo nuti waliin haasofnu kana duratti amma isaan biraa halkan walakkaa ta'uu ni mala. Sa'aa duratti walgahiin guddaan geggeeffamee ture jechuudha. Itti aantuu bulchiinsa mootummaa Oromiyaa kabajamtuu adde Xayyibaa Haasaniini walgahiin achitti geggeeffamaa ture. Ijoolleen dhaamsanuu erga waan jedhan miirri mana san keessaa haalli walgahiin sa'aatii duraa itti deemaa ture haala bareedaa ture. Garuu haa ta'u wanni gaafatame akka karaa birootiin immoo dhaga'amutti namootuma mootummaan isinii murteessee isinirra kaa'esantu isin deemuu qaba waan jedhamus conflicting informationiin dhufaa jira.
haga information kun adda ba'utti ni eegganna walga'iin guyyaa sadiif deemsifama ka jedhame magaalaa Cirootti deemsifamaa jira. Saniifuu itti baay'ee isaanii caqabnaa haa ta'u garuu wanni baha Oromiyaatti deemaa jiru kuni lixa Oromiyaa keessas rakkooleen kun hin jiru jechuu hin dandeenyu. Kanaaf yoo dheeresse dhiifama garuu gabaabsee jedhee mootummaan ammaan kana jijjiirama godhe kun jijjiiramni amma deemu kun ka ummata dhagahu ka ummataaf awwaatu ka nama ummanni fedhuun geggeeffamu ta'uu qaba malee aangoon ta ummataati. Ka namoota geessanii namarra kaayyoo ta'e akkuma kolonii gaafa durii Faransaay Kongo direct ruleedhaan indirect ruleedhaan geggeessa gartee achi ta'anii achirraa fiishkaa itti afuufaati geggeessan ta'uu qabu. So warri federaalaa yookiin immoo warri riijinii irra jiran bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa achuma taa'ee ajaja dabarsee namni akkanaa si haa bulchu jedhee poostaadhaan ka bulchiinsa erguuf osoo hin taane ummanni nama isaa ta'u yoo filate wanni jala hin deemneef hin jiru. Nama isaan taaneen yoo dirqame immoo ummanni amma durayyuu afaan qawwee roorroo wayyaaneetiif hin jilbeeffanne ammas immoo waan of duuba deebi'u hin qabu yoo jijjiiramni kun yeroo barbaachisaa ta'e ummanni kabajaan gaafatu kanatti hin ta'u ta'e ummanni kaaboortaadhaan jijjiirama isa barbaachisuuf isaaf ta'u fidachuu danda'a waan ta'eef itti yaadamee yeroo gabaabaa keessa saffisatti soolushinni fedhii ummataa eege itti godhamuu qaba yaada jedhu asirratti kennuu barbaada. Galatoomii obbo Hussein. Hayyee galatoomii obbo Fiixa. Tibabuumee asumarratti jijjiiramni amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun gama tokkoon abdii ummanni akka abdii horatee keessattuu OPDO irraa waa eeggatu godhee jira. Gama biraatiin ammoo ummanni biyya keessa jiraatu keessattuu qeerroon jijjiirama barbaadu sana argaa hin jiru. Maalinni mootummaan natu sii beeka warri gubbaa jiru waan aangoo qabaniif qofa nutu sii beeka jedhaniit akkaataa ofii barbaadanitti waan ofii barbaadan qofa gochuuf waan itti yaalantu jira. Ummata qabsaa'ee itti dhumee itti dhiigee qaama itti dhabee sadarkaa kanaan ga'e kana akka qaama abbaa jijjiirama kanaatti ilaaluun hanqina guddaatu jira keessattuu qeerroo. Maaliif qabsooma biyya kamuu keessatti iyyuu qaamni qabsaa'u tokko qabsaa'ee duubatti deebi'ee mana hin ciisu. Maaliif qaamni sun yoo xiqqaate bakka bu'oota filatee mootummaa jijjiirama booda hundaa'u san keessatti hirmaachuudha qaba. Jijjiirama booda dhufu keessatti ammoo sagaleen isaa akka dhagahamu fedhiin isaa akka guutamu yeroo hunda dhiibbaa godha. Amma wanti jiru maalinni mootummaan naannoo Oromiyaa gubbaadhaa jijjiirama finnaa haaromsa goona jedhu gara gadiititti garuu kaabinootuma godina tokkorra turan gara godina biraa jijjiiruudhaan qeerroo warra itti dhume kana akkuma meeshaatti ilaalutu jira. Akka sabjektiitti akka argitee qaama kabajamaa tokkootitti akka qaama qabsaa'ee jijjiirama fideetitti osoo hin taane akka meeshaa argitee OPDO keessaa qaamni jijjiirama barbaadu akka gara fuulduraatti dhufuu fi gaheen isaanii achumatti akka dhumatutti ilaalaniit nutu si beekadhaan wanni hojjetan kuni hagam nu deemsisa. Jijjiiramni amma gubbarraa jalqabame kun ammoo haaromsi kun hangam gadi bu'aa jira kan jedhu irratti mee yaada nu hiri obbo Tibabu. Hussein hayyee galatoomii carraa naa kennuu keetiif biyya Itoophiyaa sana keessatti muummichi ministeeraa haarofti kun erga aangoo qabatee ji'a 5 lakkoofsisee jira. Akka federaalaatti yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf haaromsi kun baay'ee gaarii deemaa jira. Garuu gara Oromiyaatti yoo as deebine ji'oottan 5 darban kana keessa waan takkitti hin dalagamne jechuu danda'ama. Komii iddoo adda addaati ni dhagaa fakkeenyaaf oduu adda addaa nagaa jechuudha Salaala irraa. Kanaaf waa takka hin dalagamne. Godina jettaa aanaa jettaa kaadirootuma dura akkuma sila ibsite sana kaadirootuma duraanii santu jira. Kun immoo abdii tiim lammaatirraa qabu uummanni abdii sana gadi buusaa jira. Mee maaliif haaromsa kana godhuu dadhaban jennee yoo laalle ani lamatuna jechuun iddoo lamatti hirree laaluu dandeenya. Tokko haaromsa kana wanti isaan godhuu sodaataniif maal yoo jennee laalle kaadiroonni kuni yoo kaadiroota kana guutumaa guututti yeroo tokko yoo kaasne
jeequmsa yookaan immoo proxy adda addaa banuu danda'u waa jedhu sodaatu laata jedhee in shakka. Inni lammaffaa immoo lammaa waan kophaa ta'e fakkaata. Namoonni muuxannoo qaban, namoonni haaromsa gararraatti godhaa turan baay'een isaanii gara federaalaa deeman. Yoo hubattan jechaadha. Dhimma nageenyatirra haa ta'u, iddoo adda addaatirra haa ta'u, akkuma jiranitti gara federaalaa deeman jechaadha. So kanaafi waan lama kana fakkaata. Haa ta'uuti mootummaan naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaatiin durfamu kun caasaa oppidiyoo duraanii kanarratti hundaa'ee jijjiirama Oromiyaa keessatti fiduu hin danda'u. Dirqama kaadiree ta'uu hin qabaatu. Kan amma fakkeenyaaf biiroo qonnaa yookaan immoo biiroo barnoota ka godinaa ka aanaa yoo fudhatte namni achirratti muudamu dirqama kaadiree ta'uu hin qabu. Maaf isaan yeroo hunda kaadiruma irratti dippendi ta'a. Ga'umsaan dandeettiidhaan barnoota ramaduu ni danda'u. Kanaaf yoo kanan taane uummanni abdii irraa kutaa filannoon dhiyaachaa jira, waggaa lama gadi bu'ee jira, guutumatti bahuu danda'u. So kanaaf wanti kun godina tokko qofatti miti, Harargee qofatti miti. Guutuu Oromiyaa keessatti wanti haaromni kun Oromiyaa irraa yookaan Adaamaa fi Finfinnee irraa gadi hin buune. Achitti gaarii dalaganii keessattuu jechuudha muummichi ministeeraa kun osoo dhufin dura waan gaarii dalagan. Poolisii Oromiyaa riifoormi gochuu ka akka uummata waliin dhaabbatu godhanii jiru waan baay'ee dalaganii namoota uummata quuqaman sabboontota ol fiduu maal kan kana dalaganii jiru akka oliititti jechaadha akka caffeetitti yoo laatu. Garuu wanni isaan gadi buusuu isaan dadhabsiise kun tarii lamaan kana ta'uu danda'a jedhee yaada. Kuni garuu miidhaa isaanitti fida. Filannoo kana yoo filannoo bilisaa godhan riifoormii kana hin dalagne taanan guutumaa guututti bahuuf deema opidiyoon Oromiyaa keessa jechaadha. Ofii hoo yaadan haaromsa kana gadi buusuu qabu qeerroo jijjiirama kana fide gara aangootti fiduu qabu. Aanaa akka bulchan godhuu danda'uu qabaatu. Godina akka bulchan godhuu qabaatu. Kanaaf akka sila jedhetti dirqama dabballee yookaan immoo kaadiree irratti hundaa'uun isaan hin barbaachisu. Seektaroota adda baafatanii seektarii haa ta'u dhaaba, opidiyoon dhaaba, kaadiree iddootti buufatu adda baafachuu qaba. Kaadiree kan hin barbaachifne seektaroota kaadiree hin barbaachifne adda baafachuu qaba. Dhimma nageenyaa irratti dhimma nageenya godina yookaan aanaa irratti dabballee yookaan kaadiree buufachuu danda'u. That is okay, it's fine. Garuu seektaroota hin barbaachisne keessatti ka qonnaa, ka biiroo barnootaa, ka iddoo adda addaatti maaliif kaadiruu barbaada? Kuni baay'ee nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafi duraanii kan inni duula irratti hin goone amma kana booda duula qindaa'aa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti deemsisuun illee nurra jira. Ka duraan nuti itti furree fi jijjiiramni kuni lafa haa qabatu. Oromiyaa irratti proxy adda addaatu jira. Ka naannoo Somaaliitti jira, ka achiin jira jenneeti kan isaan maddii dhaabbachaa ture. Kanaafi kana booda duula qindaawaa akka isaan haaromsa godhan irratti deemsisuun nu barbaachisan fakkaata akka anaatitti. Kanaaf kanuma itti fufnata biratti. Hayyee galatoomii obbo Xibabu. Egaa qabxiin kun akka salphatti ilaalamuu hin qabu. Uummanni keenya wanni dhumaa tureef meeshaa miti uummanni. Qeerroo kana namni baay'een akkaataan itti ilaallu nu marti jechaadha. Qeerroo jenna garuu namatu itti du'e, namatu qabsaa'e. So siyaasa keessatti ammoo qabsooftee itti duutee nama biraa ammoo aangootti fiddee deebita jechuu miti. Akkasitti ilaalama jechuun mataan isaa dogongora. Fakkeenyaaf fudhannu wayyaaneen ijoollee waggaa 17 bosona turantu dhufanii biyya qabatan. Isaantu biyya bulchaa ture. Kun muummicha ministeeraa ta'e kun ministeera adda addaa ta'e. Qeerroo kan ammoo akkuma karaa adda addaatiin itti hirmaatee itti dhumaa ture qabsoo kana akkaataa itti qabsaa'e ni beekna. Injifannoon kunis akkamitti akka dhufe ni beekna. Amma ani wanni Harargeen namoonni baay'een maal jedhu Harargeen nama naannoo kennaa malee
namni biraa akka ramadamne jettee akka waan gandummaa fa'aatti naannummaa fa'aatti fidamu. Kuni mataan isaa dogongora. Fakkeenyaaf fudhannu ganda tokko keessatti ganda biraa irraa fiddee bulchaanii gootaa fi ganduma tokko keessatti haala qabatamaa jiru. Ummanni sun fakkeenyaaf nama 600 yoo ta'e nama 600 san keessaa kan ummanni filate fudhachuu qabda. Nama dandeettii qabu jechuun mataan isaa maali? Ummata Harargee nama miliyoona meeqa keessaa namni bulchaa godinaa ta'u hin jiru jechuun mataan isaa ummata arrabsuudhaan akka kiyyatti. Qeerroon yeroo ammaa kan yuunivarsiitii keessaa eebbifamee hojii adda addaa hojjetu godina hundaa keessa guutuutu jira. Kun ilaalcha asiin dura kaadiree kan ergamuu malee yoo asii gubbaa gadee waan jedhame sana hujirra oolchuu malee ka waa takka ummata hin mari'achiifne kan waa itti hin daballe ka akkasiisan ka opidiyoon mataan isii akkaataa itti ergamaa turte ni beekti isa keessaa bahuu hin dandeenye. Dimokiraasii jechuun mataan isaa jechuudha. Maal jechuudha? Bulchiinsa ummataa jechuudha. Ummanni karaa kallattii ta'ee fi alkallattii ta'een uf bulcha. Karaa kallattii ta'een heera mootummaa keenya irras kaa'amee jira. Direct rule. Aanaa irratti, ganda irratti, godina irratti bakka ummanni itti hirmaatee bakka bu'aa isaa buufachuu danda'utti carraa ummataa kennuu qabda. An namni tokko ka godina Arsii keessatti dhalate haga fe'e cimaa yoo ta'e an Hussein. Salaaleen na fiddee bulchaa achi yoo na goote tokkoffaa haala salaalee rakkoo salaalee qabdu ummanni sun maal akka barbaadu saayikooloojii naannoo san jiru sirriitti hubachuu hin danda'u. Achitti namni dhalate achitti namni guddate rakkoo ummanni sun qabu akka waliigalaatitti ni beeka. Ummanni naannoo san jiru ammoo rakkoo keessa jiru yeroo dheeraadhaaf furataa akkamitti akka deeme akkamitti akkas ga'e ni beeka. So adeemsi amma bulchaa naannoo godina tokkotti ummanni jibbee ari'e itti dhoysuudhaaf godina biraa fidan kun maqaa ammoo dandeettii qabuutiin. Ani wanti akkanaa kun baay'ee na dhukkubsama dhugaa dubbachuudhaaf. Ummanni godina tokko fiddee bulchaa tokko godina biraa irraa nama fakkeenyaaf naannoo sanitti hin dhalatin maqaa dandeettiitii wanti gootu kun ummata sana arrabsuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Ummatatti dhiyaanii siqanii ummanni nama isaa ta'u akka filatu gochuudha. Ummanni uf bulchuu danda'a jechuudha. Sanaan alatti keessattuu qeerroo qabsoo kana keessatti miidhamee sadarkaa kana ga'e bulchiinsa keessatti hin hirmaachisan yoo ta'e akkamitti biyya bulchuu jedhan. Eenyuuf qabsaa'e qeerroon? Kana booda bar namni ani mataan kiyya waan amma itti qabsaa'ee kontribuut godhaa jiru kana keessatti hirmaachuu barbaada. Adeemsa kana akka karaa irraa hin maqne namni martuuyyuu konserni ta'ee jira amma yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf dubbanna waan ta'eef wanti amma baha Oromiyaatti ta'aa jiru kun barnoonni irraa fudhatamee namoota bileem gochuu fi bulchaa godinaa nu isinii ramanne dirqama fudhadha. Nu pirezidaantii Oromiyaati, taantuu pirezidaantii Oromiyaati jedhanii aangoo ummannuu hin kennin ufumaa uffiltee oppidiyoon jechaadha. Lammaa Magarsaa ummanni yoo file pirezidaantii godhate adeemsi dhugaa walitti himna yoo ta'e hin geenne sun yeroo ce'umsaatti irra jirra. Lammaa Magarsaa filamee ummata na file jedhee sagalee tokkoon laphee qoma dhaatee dubbachuudhaan ummata dura dhaabbachuu hin danda'u. Maaliif? Filannoon asiin dura darbe hin beekna kontestir ka ta'e sagaleen saamameeti ka jedhamu. Amma ammoo eenyutu eenyu file ka jedhu ofii wal filan. Achi keessa nama gaarii ta'uu danda'a uummatatti as bahee waan dubbatee fi waan hojjeteen uummanni fudhatama argachuu danda'a namni tokko uummata biratti. Kana jechuun garuu bakka bu'ummaa akka waliigalaatitti qaba. Kanaaf dirqama waan ani jedhe malee hin ta'u gaafa jettu maal jechuudha. Diktaatara taatee jirta bara. Namicha Kooriyaa kaabaa saniin maaltu adda si godha. Gaafa waan ani jedhe malee hin ta'u jettee uummatatti kafeetu taata. So adeemsa akkanaa kuni fooyya'uu qaba. Fooyya'uu baannaan ammoo yeroo ce'umsaa keessa jirra. Filannooleen as deemaa jira. Kuni kisaaraa guddaa opidiyoo irratti fiduu danda'a. Nageenya amma argame kanas booressuu danda'a. Keessattuu adeemsa amma dirqamaan waan uummanni hin barbaanne godhuuf yaaluu kun
gara jeequmsaatti jijjiiramuu waan danda'uuf itti yaadamee haaromsi sadarkaa olaanaatti jalqabe sun gadi bu'uu qaba. Gadi yoo bu'u ammoo akkuma amma isin jettan direct rulii ta'uu qaba. Achitti uummanni kallattiidhaan bakka bu'aa isaatti filata. Ganda irratti, aanaa irratti, hanga godinaatitti uummanni bakka bu'aa isaa sadarkaa itti filatu irra waan jiruuf dirqama bakka biraatiif iddoo osoo hin taane uummatatti dhiyeessitee yookaan ammoo uummanni nama isaaniif ta'u akka filatu gochuudhaaf haala mijeessuu qaba. Mootummaan kana ta'uu baannaan garuu adeemsi isaa sirrii natti hin fakkaatu, kun sirraa'uu qaba. Egaa kanumaan wal qabatee adeemsa haaromsaa fi cehumsaa kanaan wal qabatee wanti amma Oromiyaa fi biyya san keessatti ta'aa jiru paartileen dorgomtootaa kan biyya alaa turanis kan biyya keessa jiranis sochii tokko tokko jalqabanii jiru. Kan biyya alaa turan biyyatti galanii biyya keessa deddeemanii yeroo tokko tokko simannaanis yoo godhamuuf ni argina. Dhiyoo kana ammoo waltajjiileen marii Oromiyaa keessatti Finfinneetti qophaa'anii ture. Fakkeenyaaf OMN waltajjii marii tokko paartilee siyaasatiif qopheessee paartileen hedduun argamanii turanii. Akkasumas ammoo gumiin abbootii gadaa Oromiyaa wal marii konferansii jabaa tokko Finfinnee keessatti qopheessanii turanii. Mee waltajjiileen marii fi wal hubannaan paartilee siyaasaa jidduu jiru maal fakkaataa? Waltajjiileen marii akkanaa kunniin qophaa'uun faayidaa akkamii qaba? Isa kana keessatti ammoo ammas wanni ka'aa jiru waltajjiilee marii lamaan godhaman irratti OPDO'n bakka bu'aa hin erganne hin argamne kan jedhu kun ammoo gaafii adda addaa kaasaa jira. OPDO wal marii haala kanaan qophaa'u yeroo fudhatanii fakkeenyaaf OMN maallaqa ofii baasee yeroo fudhatee haala kanaan yoo qopheessu walgahii sanirraa paartileen dorgomtoota biraa bakka dhiyaatanitti OPDO'n keessaa hafuun maal agarsiisa? Lakkinu jaalattanis jibbitanis dorgomtanis mari'annees dhiisnees abbaan aangoonii nuti biyya bulcha jechuudha moo marii warra marii kana qopheessu tuffachuudha moo maal jechuudha? Dhugumatti mariin ani adda dureedhaan sa'aatii dursee achitti argamee achi taa'ee paartilee siyaasaa sana eeguudhaan marii kana qindeessuu qabu OPDO natti fakkaata ture. Maaliif biyya bulchaa jira, rakkoo biyya sanii adda durummaa akka paartii tokkootti qofa osoo hin taane akka mootummaatti itti gaafatamummaa qaba ture. Walgahii kanarraa hafuun mataan isaa hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Kana akkamitti ilaaltan? Mee xibabuun sirraa jalqaba. Hayyee galatoomii marii sana haga ta'e hordofee jira. Akka jalqabaatti waanuma bareedaa itti fufuu qaba mariin akkasii. Gaafii ati maaf OPDO'n waan sanarraa marii sanarraa hafe jettuu fi ani kan beeku garuu sababa mataa isaanii qabaachuu danda'an ta'a. Garuu hirmaatuu qabu ture. Haa ta'uuti ammas OMN deemee gaafatuu ni danda'a. Maaliif haftanii waan kana affeeramtanii turtanii iyyuu sababni itti isin haftan maalii jedhanii dhaqanii gaafatanii akka uummataaf ifa godhan gaafachuu qabu na fakkaata. Kanaaf waa'ee haficha isaanii kanuma hoo jedhee dhiise bareeda. Garuu OMN waan kana stress godhee deemee waajjira OPDO gaafachuu ni danda'a. Think barreessituun isaanii adde Adaanach biiroo san dhaqee gaafatanii maaf haftanii tuffiidha moo ay jedhanii gaafatudha. Sababa dhiyeeffatuu danda'u ta'a. Kuni kanuma ta'ee jechaadha. Dhaabbileen Oromoo kuni waliin mari'achuun waan filannoo hin qabnedha. Waliin mari'achuu qabu. Warri walitti baquu qabu walitti baquu. Baquun illee dirqama ta'uu dhiisu malaa tumsa coalition ijaarratanii of qopheessuu qabu. Uummata burjaajessuun kana booda dhaabatuu qaba. Cehumsa keessa jirra. Cehumsi kun immoo yoo of eeggannoodhaan hin deemne balaa adda addaa qabaachuu ni mala. Argaatuma jirra jechaadha. Amma yoo laalte
murnoonni adda addaa qabsoo uummata keenyaa kana claim gochuu qaba. Maqaa uummata Itoophiyaa jedhuun claim godhaa jiru beektee amma maquma qeerroorleen dhaani beek. Amma yoo agartee yeroo biyya gaanii uummata madaa'ee yookaan immoo du'ee as biyya kana nu ga'e yaa galatoomu jedhu malee maqaa qeerroollee lagataa jiru. Kun maal agarsiisa? Maqaa kadur barassaniin jecha maqaa tokkummaa jedhanii barassaniin qabsoo uummata keenyaa haguuganii yookaan xiqqeessanii claim gochuu irraa kan madduudha jechaadha. Kanaaf of eeggannoo nu barbaachisa. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo kun akkuma agarre hedduutu jira. Kanaaf akka wal fakkaataniin tumsa ijaarrachuu kan walitti baquu danda'u walitti baquu qabaatuu qabu. Kun immoo waan filannoon qabaannedha. Yookaan uummanni keenya illee goyoomsuu hin danda'ani beekama uummanni keenya baay'ee qaroodha. Jechuun dhaabbilee siyaasaa kana ol deemanii jiru beektee amma keessattuu warri dhaabbileen alaa galan kuni xiinsammuma uummata keenya illee waan beekan natti fakkaatu. Uummanni keenya bira darbee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf iddoo argannaa yookaan immoo teessoo lama qabannee ittiin jireenyaa godhachuu yoo barbaadan ta'e of kasaarsu malee uummata illee waan naannoo godhan natti fakkaatu jechuudha. Uummanni beeka eenyu akka filatuu danda'u yoo isaan didan ta'e. Haa ta'uutii garuu uummata kana odoo burjaajessuu baatanii dursanii yeroo qabanii amma yeroon jira waggaan lama gahaadha. Tarii yoo dheeressuu baatan jechuudha. Dheeressuu illee hin danda'anii guyyaa filannoo kana. Agasitti gadi taa'anii garaagarummaa waan qaban dhaabbileen Oromoo kun bar garaagarummaa hin qabani ajaa'iba jettu. Waa takka jechuun garaagarummaan ayidooloojii dhaabbilee Oromoo keessa hin jiru. Hundumtuyyuu Oromoo aangessuudha. Oola walitti samaraayiz gootee Oromoon tuni biyya san keessatti haga isaa irraa fayyadamuu qabaa, qabeenya isaati irratti fayyadamuu qabaa. Mirgi isaa kabajamuu qabaa waan jedhudha sagantaa isaanii yoo ilaalta jechaadha. Keessa gadi buutee tarii haala qabeenya jechuun lafa jechuun waa'ee raand riifoormii ta'uu danda'a, kabarnootaa ta'uu danda'a. Kuni baay'ee mul'atuyyuu hin jiruyyuu. Uummatni kuni aangoomuu qabaa, impaawer godhuu qabnaadha kan jedhudha. Hoo ilaalte baay'een isaanii waa biraan qabani beek. Kanaaf of tuuluu dhiisee hundumtuu akka wal fakkaatu. Akka wal amanuun jechaadha. Amma gaarii ta'aa deemaa jiran fakkaate warroonni opidiyoo wajjiniin maqaa haaraa kana jalatti ijaarramanii deemuu barbaadanii jiru. Mul'achaa jira hin agarraa. Garanaanis immoo warri oofisii waliin tumsa ijaarrate deemuudhaa barbaadu ni jira. Kuni bareeda waan bareeda. Dhaaboliin tumsaan yookaan immoo kooliijiin walitti isaa baquudhaan haa ta'u lama yookaan sadi gahaadha Oromiyaa keessatti. Oromiyaa biraayyuu darbamee immoo akkamitti biyya san qabannaa kan jedhullee ilaaluu qabu. Amma yoo ilaalte dhaabbilee Oromoo kana Amboo Naqamteedhaa fi Shaashamannuma gidduu marmaaru beek. Achumatti yeroo lamaa sadii deddeebi'a. Gara biraa uummata biraa sabootii biraa bira deemanii haasofsiisuu qabu. Uummata Gambeellaa birallee deemuu qabu. Uummata Beenishaangul bira deemuu qabu. Uummata Kibbaa bira deemanii haasofsiisuu qabu. Oromiyaan odolaa miti beek. Oromiyaan odolaa yookaan immoo aayilaandii wayitii miti. Kanaaf akkamitti federaala mootummaa federaalaa sana yoo mo'anne akkamitti biyya san qabanna ka jedhullee bal'isanii yaaduu qabu. Kanaaf jechuun attuma magaalaa sadii keessatti deddeebi'ee olaalte. Kanaaf kanarratti illee dalaguun isaan barbaachisaadha. Dura tumsaa ijaarratanii tumsa sana booda akkamitti sablammoota biyya sanii bira geenyaa waan jedhu kanallee yaaduu qaban jedhee yaada. Kanaaf mariin kun itti fufuu qaba. OMN gaarii godhaa jira waan sana irratti itti fufuudha. OBN illee waan kana eegaluu qaba. OBS illee eegaluu qaba. Miidiyaan Oromoo jiru hundumtuu waa kanarratti xiyyeeffatee chaalenjii godhuu qaba dhaabbilee Oromoo kana. Mee sagantaan keessan maali? Jechuun dhaabni kunii fi kun mee garaagarummaa isin qabdan maali? Mee uummataa ibsa. Jedhanii gaafatuu qabu, chaalenjii godhuu qabu. So eega yaadni keessa eega garaagarummaa hin qabaanne maaf waliin hin dalagne jedhanii uummata fuulduratti saaxiluu qabu. Wanni safatamuuf hin jiru kana yeroon itti akka gochuun wal sossoban kun baay'ee jechuu qaba. Maaliif kana kan jechuun qabsoon uummataa kuni eegamuu qaba, kabajamuu qaba. Dantaan uummata keenyaa immoo haga
dhumaatitti sirnoodhaan irratti xiinxalamee akka eegamuu qabu irratti dalaguu qabu jedhee yaada kanuma saammata. Ayyee galatoomii Tibabu. Mee kanuma irratti obbo Fiixa keessattuu lammiileen biyya alaa turan kanneen paartilee siyaasaa jalatti gurmaa'anis ta'ee kan hin gurmaa'in biyyatti galaa jiru. Biyyatti galanii ammoo yeroo tokko wanti isaan hojjetan ifaa miti. Dhugumatti paartileen mormituudhaan galan tokko yoo laalle. Akka paartii mormituutitti iyyuu paartiin fakkeenyaaf maqaa Oromootiin socho'u kan biyyatti galee kan boordii filannoo biratti galmaa'ee akka hin jirredha odeeffannoon bahaa jiru kan agarsiisu. Namoonni kunniin baay'een isaanii miseensallee kan hin qabne biyya keessaa nama 4-5 ta'aniituma hoteela ta'anii hoteelumatti tutturanii gaafa walga'iin jiru ammoo walga'ii irratti hirmaatanii akka waan paartii guddaatitti mul'atu ummata burjaajessutti jiru ka jedhu. Karaa biraatiin ammoo mariin qaamonni adda addaa qopheessan kun keessattuu OPDO'n keessaa hafuun kun gaafii fi shakkii adda addaa uumaa jira. Maaliif OPDO'n qaama addawaawii waan ta'eef addawaawiin wayyaaneen OPDO'dhaan bakka bu'aa jirti namoonni jedhan shakkii kaasaa jiru. Maaliif durallee addawaawumatti ture garuu olaantummaa TPLF jalatti ture. Amma ammoo olaantummaan TPLF sun addawaawii keessatti cabee OPDO'n ammoo achi keessatti olaantummaa argattee garuu addawaawimatu ammallee aangoo sanirra turuu barbaada. Cehumsa gara dimokiraasii kanatti godhamuu irratti garaadhaan ittiin jiranii akka duraa sanirraa mirqaanni dura ture hir'ataa jira waan jedhu komii kaasaa jira uummanni. Kanamee akkamitti ilaalta? Akka waliigalaatitti sochii amma jiruu fi cehumsa gara dimokiraasii amma deemamu kanarratti paartii siyaasaa biyya bulchuu irraa maaltu eegama? Deebi'ee ammoo warra morkattootaa irraa maaltu eegama? Galatoomii obbo Hussein gaaffii kana deebisuu dura gaaffii duraanii kawaa'ee qeerroo gaafatte irratti boqonnaa dheeraa waan naa kennitee itti deebi'aa jiruu fi bakka qeerroo san irratti ani hiree san hin arganne waa'ee qeerroo irratti dhugumatti qeerroo namni hundumtuu afaaniin faarsaa jira malee abbaan qabsoo qeerroo ta'uu namni hundumtuu akka riqichaatti itti faayida'u jira malee qabatamatti qeerroon qabsoo kana keessatti jijjiirama dhufe kana keessatti of argee wanni qeerroon irraa faayida'e hin jiru. Qeerroo qofaa miti biittillee faayidaa of durumatti argite malee ammatti wanni mul'ataa hin jiru. Wanni nu beekuu qabnu garuu bu'uurri qabsoo kanaa maal ture? Qeerroon maal jedhaa ture? Maaliif lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne san dabarsanii kennaa turan? Meeqatu itti wareegame lakkoofsa isaanii beennaa? Seenaa isaanii beennaa? Maatii meeqatu itti dhala dhabee? Maatii meeqatu wal irratti rashanamee? Ka ajjeefamee daggala keessatti gatame? Baha Oromiyaatti waan ta'e ni yaadattan. Warra daggala keessatti bineensi nyaate keessaa tokko garuu warri bineensi nyaate sun har'a aarsaan isaan kafalan nama kanatu siif ta'a nama kanaan bulii jechuun tuni xaabi'uma OPDO'dhaa ta waggaa 27-28 dabriteeti jechuudha. OPDO'n ammaan duratti tabeenu ta ammaa ta jijjiiramaa ta tiim lammaadhaan geggeeffamtu tana osoo hin taane OPDO'n gaafa duraa akkuma hundinuu beeknu ergannoota hojiin isii turjumaana jechuudha. Turjumaana TPLF Oromiyaa keessatti OPDO'n durii tana. Amma hoo maaltu jijjiirame jennee yoo ilaalle waan lafarra jiru uummanni Oromoo haa dubbatu. Nuti fagoorraa information gahaa qabna malee akka namoota qabsoo Oromoo kana adeemsa bara dheeraa keessa quba qabuutti waan jala deemnee hordofnu hojii keenya godhannee beenna malee uummanni lafa jiru silaa hiree argatee dubbatee baay'ee bareeda ture. So qeerroon ka jedhaa turani lafti keenya lafee keenya nama keenyaan bullaa afaan qawweetiin ammaan booda hin bullu ijoolleen xixinnoon ulee qabattee fiiddee mandara keessa maanguddoon ganna 70-80 irreecha irratti uummanni dhume sun hundumtuu waan hamaa godhan yookiin immoo wanni isaan raawwatan hin jiru. Aadaa ofii mul'isu deemanii waaqeffachuu, waaqa ofii kadhachuu, waaqa ofii galateeffachuu kanaaf tumaman. Kan isaan tumaman diina daangaa cabsee biyya biraarraa seenan osoo hin taane
ummata hidhatee biyya san dimokiraasii gonfachiifna jedhanii maqaa guddaa ofitti gonfanii Federal Democratic Republic kan maqaa kan hunduma qabu. Garuu wanni biyya san keessatti waggoota 30 darbe kanas ta'e saniin dura dargiidhaan geggeeffamaa ture. Walumaa gala waggootii 40, 50, 60 of duuba yoo lakkoofne biyyi sun walumaa gala mana hidhaa cunqurfamtootaa turte. Now, isa kana overnight turn around godhanii jijjiiruun tiim lammattis ta'e Dr. Abiy muummicha ministeeraattis waan jabaata. Challenge baay'ee qabu. Challenge kana keessa prioritize godhanii waan tokko humna ofii consolidate godhuu qabu. We negotiate on this irratti walii galla kanarratti dhugaadha. Reefu obbo Tibabuun waan jedhe jira. Maalinni federaalli xiqqoo wayyaa qabaa mootummaan federaalaa garuu naannoo irratti mootummaan naannoodhaa fragile. Mootummaan naannoodhaa waan godhuun irra jiraatu waan basic ta'eyyuu godhaa hin jiru jedhe dhuguma kun. So yeroon kennameefii jira yoo wantoonni ummanni gaafatan garuu time wise yeroodhaan deebii argachaa jala hin deemu ta'eefi excitementiin jiru kun miirri jiru kun gammachuun amma reflect ta'u kun deebi'ee fireback qabaachuu danda'a. Namni ofirra garagalee waan sodaatuun qabu. Sirna amma warra dimokiraasii tarkaanfachiisu warra shororkeessaa jedhamanii ala ari'aman biyyatti galche dhiisiiti. Warri duraan afaan qawweetiin akkasitti marshalloodhaan state of emergency command postidhaan yeroo bulaa tureyyuun sodaanne ijoollee daa'imman waggaa 7-8tu gadi ba'ee dhagaa karaarra ka'aa ture. Waan beennu jechuudha. Kanaaf akkanatti fakkaatutti osoo yeroo hin fudhatin keessattuu mootummaan naannolee biroollee homaa miti. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa bulchiinsi Oromiyaadhaa hojiin xiqqaan irraan eegamu. Dirqama guddatu irraa eegama. Kanaaf waa'ee qeerroo irratti gaaffiileen qeerroodhaa ifaa fi bilisa gaaffii qulqulluu xaliila dirree jirtu san keessaa mootummaan mataan isaa maal deebisne maaltu hin deebiin jedhee not only regional also federal and mootummaan even magaalotaallee jijjiirama jajjabaa of keessa godhanii warroota aarsaa kana baasan ijoollee qeerroodhaa wareega kafalan kanneen hambaa isaanii ta'an empower godhuu qaban. New generation has to come to the leadership. So kanarratti humna alaagales haa ta'u humna biyya keessa jirus haa ta'u mootummaa hunduma isaanii keessattuu Oromoon baa guddaa qaba. Nyinyi jechaatumaan balaaleffachaa deemus osoo hin taane lafatti gad ejjatanii warri hiree qaban hojjechuu qabu ummataaf lafarratti. Jaarmoleen siyaasa Oromoollee kanneen biyya alaa turanii amma biyya galan waan isaan irraa eegamu raawwachuu qabu hojjechuu qabu gabbaanii. Yoo dinagdee isaan barbaachise mootummaa gaafatanii afaaniinoo qaama jijjiiramaa kana taanaa qaama ammaa kanatti reformist groupii kana deeggarraa tiim lammaa deeggarraa Abiyyiin hiddi isaa akka lafatti dhaabbatu bulchiinsi kun akka jabaatu feenaa waraabessi guyyaa akka nutti hin deebine jedhanii fakkeenyaaf yeroo darbame yeroo OMN walitti isaan qabe sana waltajjii immeejii waltajjii sana irra deemaa tureef waan isaan haasawaa turan yoo laalte tokkoon isaaniitu waan qophaa'an hin fakkaatan. It's a joke. Eenyutu achirratti Abiyyiin nuuf aarsaa isaaniin jedhe kaayyoon isaanii wanni isaan dhaabbataniif wanni isaan qabsaa turaniif Abiyyiin faarsuudha. Walumaa gala yoo laalte wanni isaan dubbachaa turan Abiyyiin faarsuudha. What is that? That's common. Namni uummanni waan jedhu jedhaa jira. Amma isaan maaliif Abiyyiin faarsuu kreditii maalii argatu? Kana ture kaayyoon bu'uurri isaan irratti hundeeffaman. Kanaaf hundeeffamne waan akkanaa godhuu barbaanna tokkoon isaanii achirratti sirnaan of hin gurgurre. Siyaasa isaanii gurguran waltajjii argatan san irratti. Har'a utuu daqiiqaa yookiin yeroo hagas achirratti balleessisan OMN waan biraa ittiin hojjete maallaqa 10,000 argata. Yoo advertisement ittiin hojjete maallaqa 10,000 argata. Jarri kun of you define godhanii lafa kaa'uu hin dandeenye. Shame on them. Ummata Oromoo bakka bu'uun yeroo jedhu ummanni Oromoo beekaadha. Hayyoota 10,000 qaba, mileenaan qaba. Isaan laalu jiraniyyuu ta'anii hedduun isaanii it's a joke. So hojii irraa eegamu qophii isaan irraa eegamu godhanii hin jiran. Ammallee I can predict siifin hima. The incumbent will have advantage. Waan amma deemsifamu yoo jarri kun akkuma kana ta'an warruma tiimuma jijjiirama amma biyyi mootummaa san keessatti fidee jara kana balbala jalaa baneetu mootummaa ta'a yeroo ta'antis. Nuti immoo maal barbaana? Dimookiraasiitti tarkaanfanna ergii jennee chaalenjera jajjabaa chaalenjera yookiin immoo mormitoota jajjaboo yookiin dorgomtoota akka terminoloojii Dr. Abiy itti fayyadamutti yoon fayyadame dorgomtoota jajjaboo baasutu nurra jiraata. Eessa dhaqan maal ta'an alaayyuu duraan waan meeqa haasawaa turanii fi kaasii achitti afuufaa turre maal ta'e amma beekumsi sun dandeettiin sun maal ta'e amma so kanaaf akka kanattiin haarditookiidhaan dhugaadhaan itti himu nu barbaachisa jechuudha.
Kanumaa isin jennee argitee ammam takka akka uummanni Oromoodhaa isaan argu jiru beekuu qaban. Tokko kabiraa ala kana keessa kompiitara duuban dhokatanii waggoota 20 darbe kana 25 darbe kana uummata shororkeessaa turan. Waraana qabna jedhanii intarneetii keessatti mamaxxansaa turan. Meerree amma maaliif hin hojjanne? Maaliif? So mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaa bulchiinsa amma Abiyyi kanas deeggaruudhaaf substantially wanni isaan godhan maali? They have to show what is it on the table haala fakkaani. Eegalee malee afaanumaan qofa yoo carraa argatanii faaruu sirna lafa jiruu qofa osoo hin taane they have to at least pretend. Come on man. Xiqqoollee ta'u fakkeeffachuu qaban. Maali mormitoota jedhanii nuti dorgomtoota jedhanii mee biyyoota adda addaa biyyoota dimokiraasiin hidda itti godhatetti hin argina. Qaama wal falmu kamtu faarsa. Akkamitti tolaayyuu siyaasni nu mi'aawu malee. Kanaaf akka gaariitti of laaluu qabu. Sirriitti re-evaluate of godhuu qabu. So tarkaanfiin OMN godhe gaariidha. Waliif fidanii akkuma kanattu imeejii kana uummatatti argisiisuun isaanii waan gaariidha, hiree gaariidha. Garuu wanni tokko kan akka waan qabsoo Oromoo kana keessatti argee xiinxalee hubadhee baradhee amna keessa deemne keessatti wanni amma OMNs ta'e qaamonni biroo godhuu hin qabne nu tokkoomaa jedhanii jara kana yeroo itti balleessuu hin qaban. Tokkummaan gaafii uummata Oromooti. Uummanni Oromoo uummata tokko yoo uummata Oromoo tokkoome kana akkuma alatti addaan firfirsaa turan biyyattis adda qooduu barbaadan malee gaafii uummata Oromoo dhagayanii utuun jaallatiin mataa wal jala kaayyatanii Oromoon laman jiru Oromoon tokko jaarmayni Oromoo barbaachisulleen jaarmaya tokko ta'anii warreen biroo immoo ofirraa biyya galanii miti biiliin baay'een hin jiru rahaa godhanii nagaan ofirraa qe'ee isaaniitiin galanii kabajanaa ta'anii. Siigalee warra jajjabaa deemee kaampeenii godhatuuf immoo deemanii waltajjii irratti appiir godhaan mul'achaa waan tokko seenaa beekan irraa fa'a waa himanii haa dorgomanii new generation new blood has to come to the podium ka barbaachisu kana jechuudha. Oromooni ummata yaangiidha, ummata vibrantiidha. Addunyaan tarkaanfachaa jirti. Ummanni amma qabsoo Oromoo of duuba butuudhaaf callisee achumatti wal atakaru. Akka sunsumaatti wal maddii taa'ee hin guddatu, hin xiqqaatu, hin du'u, hin dhabamu, jiraatees ol hin ba'u, kun hin ta'u ammaan boodatti. Biyya galanii jiru miti. Biyya keessatti sangaa eegee diimaa ta'anii ummata Oromoo waliin dha'uun ammaan booda fudhataman qabu. Ummanni Oromoo osoo yeroo ittiin kennin reject godhuu qaba jechuudha. Warra wal dhagaye Oromoonis hin dhaga'a. Warra wal hin dhageenye kan achuma keessa deemee wal fattaalaatumaan deemu Oromoonis dhaga'uun qabu. Kanaaf yoo dhugumaan uummata Oromootiif dhaabbatan namni gadoo yookiin immoo dubbii walirraa qabu hin jiru. Dubbiin dubbii Oromooti. Dubbii Oromoof dura tarkaanfachiisuudhaaf hundumti isaanii wal dhaga'uu qabu jechuudha. Kabiraa waan ati jette Oppiidoon achi keessaa maa dhabamte waan jedhu gaafattee turte. Oppiidoo qofaa miti. Mootiin Oppiidoo duriis dhabamee jira. Mootiin Oppiidoo durii TPLF illee hin turre dhabamee jira. Ka durii ka ammaa miti. Amma mootiin Oppiidoodhaa hoffulii uummata Oromooti akka jedhan yoo ta'e yoo uummata Oromoo dhagaanii bulchiinsa uummanni Oromoo nama kanan naan deema jedhu isaan kaayyatan yoo kaayanii fi dhuguma mootiin Oppiidoodhaa Oromoo ta'uu gaafas argina. Gooftaan Oppiidoodhaa Oromoo ta'uu gaafas argina. So TPLF illeen hin argamne. Maaliif hin argamne gaaffii jedhu waan nuuf fakkaatu jechuun dandeenya. Factual ground isaa immoo I think warri sagantaa kana qopheesse feedbackii jarri isaaniif kennan soba haa ta'u dhugaa haa ta'u waan isaan kennan gaafa dubbatame gaafa himame barraa I think yookiin lakki nuti confidence qabna qaama kana keessatti hin argamnu ta'uu danda'a. Yookiin immoo lakkimee uummanni kun uummata siyaasaan bilchaate ammaan tanatti keessatti argamne qophiin qabnus ta'uu danda'a. Predict goona malee exact waan ta'e deebii qajeelaa kennuu hin dandeenye. To their credit, Oppiidoon ammaan kanaa kuni Oppiidoon Dr. Lammaadhaa fi Abiyyiin geggeeffamtu kuni adeemsa amma itti tarkaanfanne kana ce'umsa amma keessa jirru kana keessatti kreditii qabu. Ammoo Oppiidoon ammaan duraa suni nu hundumtuu ni beekna. Gooftaan jaraa ka TPLF ture, ka yoo ajjeesi jedhan nama keenya ajjeesaa ture, jara kana turan jechuudha. Amma immoo hopefully maqaa wangeelaatiin fawwasamuun oolanii maqaa diinaatiin illee shaadaa qabachuun oolanii kanaafuu xiqqoo irra wayyaa qaban ammaan tanatti kanaafuu namni illee waamicha godhamu kan hundumayyuu dhagahee itti deddeebi'ee irraa caqasu jira. Hopefully yoo akkasitti criticize goonu akka isaan kufan barbaanneeti miti. Akka isaan of laalan of xiinxalan sirrii jirra jedhaniituma dib jedhanii akka isaan ciisaniif otoo hin taane akka isaan daran hamilee godhatanii hojjetanii ummata dheebote kanas
argitee gammachiisanii of dura tarkaanfatanii qabsoo Oromoo tarkaanfachiisanii dhiiga ho'uudhaan akka Oromoon uummata kabiraa irraa duubatti nafne. Oromo is a vibrant nation. Oromo is a young nation. Ijoolleen Oromoodhaa selflessly wareega ofii kennitee saboota biroollee bilisoomsite. Kanaaf dubbii biraa boodarra itti dhufnaa wareegamni qeerroodhaa waa hedduu keessatti tuqamuu qaba. Garuu faaruun qofti deebii qeerroodhaa ta'uu hin danda'u jechuu barbaada. Galatoomii kanuma deebisa waan ati dubbatte irratti waan qesen beeku. Kawaayee tokkummaadhaa kaniin awwaarningii kenneefi obbo Huseen ammaan dura yeroo qaamni addi bilisummaa Oromoodhaa bakka 2-3tti baqaqee dhaddacha shanachaa jaarsummaadhaatiin ijaaramanii Profeesar Amdeessaan Faati, Luba Angaa Dhugumaa Faati, obbo Abdallaa Sulee Faati warroonni baay'een ifaajee guddaa itti godhanii akka jarri kun araaramaniif dadhabaniiti addaan deeman. San booddee ammas immoo karaa Austraaliyaa kanaa fi hayyoonni biroolleen warri akka Shangalee Alii walitti dhufanii waltajjii marii jedhanii qopheessanii jaarmiyoota Oromoo kana walitti fidanii tokkoomsuudhaaf yoo dadhabame immoo akka isaan gamtaa fi gumii ijaarratan godhuudhaaf baay'ee tattaafatan. San duras bara 2000 keessa ulfoon Julaay keessa ijaaramee agoobara jaarmiyaalee ta'ee deemaa ture. Isas ni kuffisan. Innis kunoo bakka kana ga'een beenu. Sana booddee illee yoo yaadattan bara 2007-8-9 sochii dammaqiinsa Oromummaa jedhamee waltajjiileen hedduu jara kanaaf qophaa'ee walitti fiduun carraaqamee jira. Hin milkoofne. Darbi sanarra OLC'n walgahii 3 godhate. Oromo Leadership Conventionin rakkoon jaarmiyoota kanaa maalii gaafiin uummata Oromoo tokko nuu ta'a ka jedhu jedhaniiti tokkummaaf jara kana waywaachaa turan. Waltajjii magaalaalee 3tti qophaa'ee maallaqni kumaatamaan dhangalee uummanni kun yaa'ee walitti buqqa'ee dhufe hin dhageenye diidan. Ammas immoo Dr. Abiyyis yeroo biyyatti dhaqanii jarri kun isaanii wal arganitti bakka 8tti bakka 7 caccabdanii deemuu miti bakka tokkotti walitti qabamaa jedheen. As a leader, dhaamsi sun dhaamsa bareedaa ture. Dhaamsa timely turellee dhaamsa ammaan duras deemaa ture renew godhee dubbate. Okay, yoo Abiyyi hoogganaa biyya saniiti, bulchaa biyya saniiti, nama hundumayyuu ofitti ammatu jennee ka itti amanu taate yoo walgii godhatan hunda kireeditii yoo Abiyyi ka kennan taate, Abiyyiin faarsuu qofaa miti waan Abiyyi jedhu hojii irratti jijjiiruu qaba jechuudha. Maal jedheen diigamaan jenneen tokko ta'a jabaadhaa kottaa chaalenji nu godha jedheen. Balbala isinii banne duraan shororkeessaadhaan balballi isinii cufamee ture. Kottaa seenaa jedhamee biyyi xayyaara ofiitti illee fe'atee gareen biyyoota ollaa deemurraallee. So kana caalaa maal akka isaanii godhan fedhan uummanni kun dib jedhanii rafuu barbaadu ammas moo biyyattis galanii amma mawwaacoo biyya alaa irraa eeggachuu barbaadan. Akka kanatti dhiira isaanitti isaan barbaachisa. Akka kanatti dhugaa walitti himnee uummanni biyya jirus gidiraa uummanni biyya alaa jiru kun argaa ture. Akkan argineef akka waan san repeat nama irratti hin goone akka qishnaa fi qoosaa uummata keenya irratti hin goone gaddiriirfatanii jilbiiffatanii uummata keenyaaf yookiin hojjechuu yookiin karaa irraa goruudha. Uummanni choice qaba. Uummanni filmaata qaba ammaan booddee. Kana jechuu barbaada. OMN waan amma godhu jiru biyyatti walitti isaan fiduu sana haa uummanni Oromoo isaanii wal baratu haa gaduma fidu ittuma haa fufani OMN fa'an kanan dhaama galatoomaa sumaanii kanatti gabaabsa. Hayyee galatoomaa islachuu yaada bal'aa kaaftanii waa baay'ee nu hirtanii. Egaa filannoon dhiyaataa jira. Qophiin baay'ee barbaachisaadha. Isa kana keessatti garuu amma wanti odeeffannoowwan jiru tokko opinion paartiilee muraasa wajjin. Ani by the way nama 4-5 ta'ee biyya alaatii galee miseensa tokko ka biyya keessaa hin qabne ka sochii tokko hin qabne akka paartiitti consider godhanii isaanii wajjin yeroo gubuunu barbaachisaa natti fakkaatu opinion haala amma jiruun caasaa gahaa qabaa miseensa gahaa qabaa. Kanaaf paartiileen siyaasaa warri biyya alaatii gale kun yoo danda'e dorgomu yoo dadhabe immoo namoonni akka dhuunfaatitti miseensa opinion ta'anii itti galuudha. Kanaan alatti nama miseensa hin qabne nama uummata keessaa beejii hin qabne wajji yeroo gubuudhaan maqaa balleessuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Maaliif irra caalaan isaanii siyaasa hojjechuudhaafuu siireesii miti. Dhugaa walitti himna asirratti. Dhiisuu qabu. Nama 4-5 taatee abaa'oo akkas ta'ee abaa'oo akkana ta'e jettee mana ganda keessa deemuun uummata burjaajessuuf yoo ta'e malee meeti miseensi nama meeqa qaban? Maan galmaa'in boordii filannoo biratti? So opinion nama 5 kana wajji fakkeenya nama miseensa paartii siyaasaa nama miseensa 5 qabu wajji tokkoome yoo jedhu maal jechuudha? So it's nonsense. Kanaaf wanni ta'uu qabu maali? Paartiileen siyaasaa dhuguma qabsaa'uu ka barbaadan yoo ta'e
ummata keessa jiranii ummatatti makamanii miseensa horatanii sirnaan gargaaruu danda'u. Sanaan alatti garuu OPDO'n paartii biyya bulchuudha. Namni barbaade har'as miseensa ta'uu danda'a, numarti miseensa ta'uu dandeenya. Cimee itti fufuu qaba. Garuu fakkeenyaaf waltajjiilee marii karaa gumii abbootii gadaatiinis ta'ee karaa miidiyaa adda addaatiin qophaa'u irratti of duratti OPDO'n osoo hafuu baate. Maaliif paartii biyya bulchaa jiru mootummaa waan ta'eef wanti akkanaa kun yoo uumamu adda durummaan kaawwan iyyuu qindeessuu qaba. Maaliif paartiilee nama 3-4 ta'anii kakaayyooyyuu hin qabne ka tarsiimoon isaanii hin beekamne kana biraa yoo haftu yeroo tokko maanni sababa ofitti isaa ta'e jechuudha. Akka waan ati fedhii hin qabaanne isaan fedhii qabanii waan akkasiisan imeejii wanni hiikni inni dabarsu sirrii miti waan ta'eef of duraaf waan akkasiisan irraa osoo hafuu baatanii maaliif numarti yeroo tokko OPDO's yoo qeeqnu baduu qabdi jechuu miti. Waan hojjateen namni hunduyyuu kabajamuu qaba. Garuu yeroon itti jirru kun yeroo ce'umsaati waan ta'eef mootummaa abbaa irree kan nama ajjeesu kan OPDO'leen qaama sanii taate hamma tokko ofirraa laaffifnee namoota ummatatti garaa laafan as finnee jirra. Namoonni ummatatti garaa laafan kun ammoo akka ciman barbaanna. Fakkeenyaaf caasaan isaanii kan gara gubbatti wayyaa qabu kun akka gadi bu'ee ummataan walitti ititu barbaanna. Filannoon bilisaa haa godhamu yoo jennu paartiin ta'e tokko ni filatamaa kun hin filatamu jechuu miti. Dhuguma filannoon bilisaa yoo godhame haala amma jiruun OPDO'nis carraa guddaa akka qabu beekamaadha. Kanaaf ammoo wanni sodaachisus hin jiru. Karaa biraatiin amma wanni qabxiin kun beezikali isa dhumaatiin gabaabsina. Injifannoon qabsoo Oromootiin keessattuu aarsaa dhiigaa fi lafee qeerrootiin dhufe kun yeroo ammaa kanatti saamamaatu jira. Keessattuu gartuuwwan maqaa tokkummaa biyyaatiin socho'an kan wayita ummanni keenya dhumu san dhagaa simbira kaastu darbachuu hin danda'in kan miidiyaa qofa irratti olola oofaa turan kan beezii tokko ummata keessaa hin qabne amma alaabaa warra du'ee alaabaa minilik baatanii ganda keessa deemaa jiranii waca uumaa jiran bakka hundatti bira darbanii wanti isaan jedhaa turan heerri amma jiru kuni fudhataman qabu tokkummaa biyya takka ummata takka waan jedhu kanatti waan asiin dura jibbinee ofirraa kuffifne sana nutti abjootaatu jiru. Namoonni oduu qofaan dhugaa dubbachuudhaan fakkeenyaaf taammaa namni jedhamu dhiyooma kana wannoon isaa akka jegnaatti kaasaa jiran. Dheengadda wayita Jawaar Muhammad faa halkanii guyyaa qeerroo hooggananii wayyaanee kuffisan san istiraatejii yookaan ammoo tarsiimoo takka argitee isaan irratti dhiibbaa fiddoo osoo hin godhin isaatiin faana ta'anii warra haasaa ture har'a waamicha dhiyeessaa jiran. Fakkeenyaaf Jawaariin faa sirriin jirtu garana koottuu qabsoo sabummaa irratti hundaa'e kana dhiisitti gara ammoo Itoophiyummaatti koottu waan jedhutu jira. Karaa biraatiin ammoo yeroo kanatti dhimma alaabaa kaasee jira. Alaabaa dhiisanii alaabaa san fidaa jiranii. Lammaffaa ammoo siidaa namoota isaaniitiif akka dhaabbatu dhiibbaa godhaa jiru mootummaa irratti. Dhiyoo kanatti fakkeenyaaf karaa waldaa dubartoota magaalaa Finfinneetiin hiriirri tokko qophaa'aa akka jiru dhagayaatu jirra. Maaliif siidaan Xaayituu Bixul akka Finfinnee keessatti dhaabbatu. Yeroo kanatti wantoonni akkanaa kunniin ka'uun maal agarsiisa? Injifannoon wareegama guddaadhaan argame kun akka hin saamamne maaltu godhamuu qaba jettanii yaaddu? Mee fiixaa simarraa jalqabu? Waan bareedaadha. Ta duratti daqiiqaa 10-15 na eessifte sani kompenseet godhuudhaaf akkana godhaa jirta. Atilleen poolitikaadha. Dubbii reefuu isinirraa dubbattan tawaa'ee elekshinaa irratti elekshina biyyoota walaba keessa jirru keessatti ni argina. Qophii dursanii qophii guddaa godhu. Dhugumaan immoo pilaatfoormii irra filamanii ummatatti of gurguru, ummatatti of himu, kaampeenii godhu. Kaampeenii
godhan san keessatti illee maal morman maal deeggaran pilaatfoormii ofii beeksifatu jechuudha. Fayyaa irratti, immigireeshina irratti, sirna bulchiinsa gaarii irratti, waan akkana irratti, amantii irratti, aadaa irratti, waan akkam yaada akka qaban pilaatfoormii waan jajjabaa ta'e qabatanii purify godhanii lafa kaayyatanii pilaatfoormii san qabatanii deemanii kaampeenii godhanii uummataan na filaa jedhan. Amma gaa imagine jarri kun mootummaa ta'u nu qophoofnee jirra jedhanii kana godhani beeki. Yoo amma walgahii dheengadda galma Atlas hoteelii godhame san yoo laalte garuu warroonni suni abiyyiin galateeffachuun kaampeenii ta'uu fi hiree argatanii faayidawwan jiran. Saniifuu yeroon jiru kun free electoral commissionii ijaaranii electoral commissionii kana namoota walaba ta'an namoota argitee loogii tokkollee hin goone namoota maallaqaan hin bitamne dhuguma namoota sagalee yookiin korojoo uummataa hin hanneef hin hachisiifne yoo free electionii dhuguma biyyisan keessa geggeessina jedhaan yeroon jirtu tun gabaabduudha. Asirratti obbo Jawaarin baay'ee galateeffachuu barbaada. Yeroo bakka adda addaatti dhiyaatee dubbatu yeroo hunduma waan kana irratti jara kan advice godha. Muuxannoo qaburraa beekumsa qaburraa waan kana irratti dubbata deddeebisee. I don't know mootummaan waan kanaaf gurra kennee qaama tokko ijaaree saffisaan maaliif akka of dura deemsisaa hin jirre ani hin beeku. Justice delayed is justice denied jetti faranjiin. Wanni kuni waan ummataati, amaanaa ummataati. Ummanni dheebuu qaba. Waan kana arguu barbaada. Kanaaf mootummaan amma jiru kun ka jijjiiramaa kun mootummaan reformistiidhaa kun yoo gurra ummataa dhagayuun hin qabaatini inni illee akkuma sarkaala isa dura yookiin akkuma administration isa duraatti gurri isaa duudee ummata keessaa bahuudhaaf jiraata. Jabaatanii hin hojjetan taanaan halkanii guyyaa especially waa'ee electionaa kanarratti yoo dhaggeeffatan ta'e Dr. Abiy kaayyoon kiyya guddaan jedhe. Kaayyoon kiyya guddaan transitionii namni demokraasiidhaan nama isaa ta'u filachuudha electiona free and fair ta'e mirkaneessuudha mishiniin kiyya guddaan priority kiyya guddaan jedhee yeroo inni ibsa kennu dhageessanii jirtu natti fakkaata. Okay. So hojiidhaan arguu barbaanna. He is the leader of executive branch. He is the head of the government. Saniifuu action fudhachuu qabaa. Tiima waan hojjenne abayaa taatu immoo jijjiiruudha. Akkasuma qotiyyoo tokko si qotu abayaa dalagaan barbaadu akka hin ariitaa qalmaaf ta'in qalanii foon isaa nyaatan. So therefore I think we need to move still fast deemuu qabna. Kabiroo amma kaafte gaaffiin amma kaafte kun gaaffii barbaachisaadha. Miidiyaan yeroo baay'ee warroonni hawaasni yookiin sabni Amaaraa irratti yaada wal jijjiiratu miidiyaan isaati jedhamu dhiyoo kana guutuu issuun isaan irra mari'achaa turanis haa ta'u very controversial. Haala ammaan kana biyya keenya keessatti deemaa jiruuni waan baay'ee wal dhibaa waan baay'ee wal didaatitu geggeeffamaa ture. Waan nama biyyatti illee deemaa jiru extensionuma saniiti. Because namoonni tokko bubuqqaanii galaa jiran. Warri duraan ala kana dahannoo godhatan, warri duraan ala kana mishigii godhatanii asit dhokatanii iskiriina irraa fiishkaa biyyatti afuufaa turanii amma qaamaan achitti argamaa jiru. So yoo waan akkanaa dubbatan malee namni attention kennee fi ilaaluun. Warroonni kun attention seekeriidha. Oromooni kanarra uummata guddaa ta'uu qaba. Waan piti akkasiititti waan xixiqqoo akkasiititti yeroo isaa balleessuu gabbayee isaanii wajji daaloogii godhuu utuu hin taane nuti amma obboosee nuti amma mootummaa. Oromoon nuti mootummaadha no matter what. Mootummaan dirqama ulfaataa qaba. Nulle yoo amma akkana dubbannu jara keenya kana qunxuunee akka isaan jabaatanii hojjetanii of dura deeman barbaanneeti malee diinummaa fi miti yookiin immoo qabsoon amma as ga'e kun akka of duuba deebi'uuf hamilee isaanii tuquu fi miti. Garuu waan godhuu qaban baay'eetu jira. Dirqama dachaa fi dirribii qabu hojii irraa eegamu on timely fashion on timely manner hojjechuu qaban jennee kana dubbanna. So namoonni hojii akkanaa qabnu kun waan xixiqqoodhaan divert ta'uun waan akkasii daatii fi waan amma isaan deebisanii fidanii kanaan controversy akkanaa keessa deemnee full agenda full topicii godhannee subjectii marii godhachuurra eega nuti mootummaadha ofiin jenne nuti Oromoon duraanuu Oromoon biyya bulchuu hin danda'an jedhanii jiru. Assignmentiin kun takkaahuu warra sirna darbe san yaadan. Sirni darbe kun kada ingaddaa ka amma TPLF kana qofaa miti sirni darbe. Ka dargiillee jira. Warroonni harcaatonni dargiillee hedduu biyya deebi'u jira. Dargiinis haa turu malee waan irraanfanne si'an malee wanni isaan uummata keenya godhan waan xiqqaadhaa miti. Siigalee murruk godhan nama keenya. Jira nama keenya awwaalanii jiran. Warra maatiin isaanii awwaalaan dhumate meeqantamtu jirra jechuudha. Siigalee warra nama nurraa du'e hin beekne fa'aa jirra jechuudha. So wanni ta'uu qabu maal amma yoonaan jette ani
ajandaa xixiqqoo namaan shawwaduudhaaf attentionii namaa balleessuudhaaf jarri kun oofani it could be TPLF financed wanni godhamaa jiru kun it could be warrootuma akkanumaan Itoophiyaadhaaf nutu waaqarraa ajajame Itoophiyaa kabee kunui aadaa tokko amantii tokko alaabaa tokko maalii tokko maalii warra monologue ta'an kana wajjiniin inka salamtaa isaanii deemuun barbaannu beekaa cal'ifne waan baay'ee hubaa fi huuraa wajjin baalarra buufne irra darbaa jirna malee yoo gabbaanee dubbanna taate wanni dubbannu baay'eetu jira nuti amma mootummaadha haa namni complain nurra godhu Oromoon jechuudha nuti yoo jedhu nuti Oromoon ammatti haa qaamnummaan biraa complain nurra godhu garuu waan isaan bobboressaa deeman kana baay'ee attention itti kennee exaggerate goone jalaa fuunee yoo kadeddeebifnuuf ta'e hojii keenyarraa kaanna kabiraa Itoophiyaan isaan argufanii waaqaan gahan kanaafi I think wallee Hacaaluu hundasaa yoo afeerreen baay'ee gaariidha. Hacaaluu caalaa namni waa'ee Itoophiyaa isaan naannessanii sana deebisa bareedaa kennuuf hin jiru. Kanneen biroolleen artistoonni keenya ka darban baay'ee jiru. Isaanuu sirba Oromoon dhaga'anii Oromiffas hin beekanii dandeettii isaas hin qabanii. So Amaariffi isaanii immoo baay'ee laga ceesisuu didee jira. Kompiitaraanis wal simachuun rakkoo ta'ee jira. Haa ta'u nuti afaan kamirraallee rakkoo hin qabnu. Afaan hundaayyuu hin dubbannaa. Ija qixaatiin laallaa ni beektu. Isaaniif garuu wanni hundi aadaanis akkuma duriitti xayyaarri waaqa gubbaa deemullee Amaariffaa haasawaa akkasitti ilaalu akkasitti beeku nuti assignmentii akkanaa xixiqqaa waa'ee siidaa dhaabuu siidaa buqqisuutiif kanaan qabamuu dhiifne yoo humna taanee jabaanne abbaan fedhe yoo afaan bane hojiirra waan jirruuf waan humna qabnuuf yeroo deebisaan barbaachisutti hin deebifamaafi. Ammatti garuu nuti mataa lafa qaqqabannee wanni ammaan dura salphannee namaa gadi nu godhee namni keenya destitute ta'ee akkasitti dhiitamee tuffatamee jireenya isaa irraa buqqa'ee lubbuun isaa gatii dhabdee itti dabarsine humna dhabuurraan kaka'e. Oromoon humna ta'uu qaba amma ka barbaachisu wanni guddaan. So humna ta'uu keenya irratti jabaannee yeroo ari'annee hojjechuu dhiifnee waan xixiqqoo assignmentii akkanaa nuu kennituun yoo ka daayivarti taanu taate waan baay'eetu nu harkaa badaa. Kanaaf ummata keenya wanni angorsuu barbaadu jabaatee dammaqee ummanni keenya kakaleessaatii miti of course tarkaanfatee jira dammaqee jira ija banatee jira gurra banatee jira. Kanaaf I think wanni jajjabaan nuti godhuu qabnu baay'ee waan jiruuf waan akkanaa kana waanuma wanni gabaabaa irratti memorandamii gabaabaa baastee lafa keessee issue controversy akkanaa ta'e kun ummata keenyaaf ummata biyya saniitiifis faayidaa tokkollee hin qabu. Let's focus on constructive agendas jennee akka garasitti stiir ta'u godhuudha. Waan amma miidiyaan ala kana jiru keessattuu warra akkam isaaf kunniin waan controversy kana fuudhanii argufaa jiran kanallee as much as possible namni keenya gabbayee waan kanaaf attention guddaa kennee yeroo balleessuurra jijjiirama biyya keenya dhufe kana akkamitti bira dhaabanna akkamitti tarkaanfachiifna akkamitti lammi keenya buqqee deebisnee dhaabnaa akkamitti ummata keenya ijaarra akkamitti ummata keenya humnoomsina akkamittiin warroonni ala kanaallee galan of duraafis galuudhaaf jiraatan lafan dhaqqabamne akkamitti dhaqqabu akkuma reefu isin jettan triangular rotation godhuu dhiisanii Adaamaa Finfinnee Amboo fi Shaashamannee deemuu dhiisanii why they don't go to remote area why they don't go Cinaaksan maaliif hin deemne ummanni kun maaliif achi fagaatanii hin deemne so maaliif Mandii hin deemne digalee maaliif Boorana hin deemne kana godhuu qaban jechuudha. So yaada kanatu jira hedduu isinitti dheersee dhiifama galatooma anas asumarratti raawwadha. Ayyee galatoomi yaada gaarii kaaftee dhugumatti baay'ee galatoomi. Mee dhibabu dhiifama si eeysise dhugumatti dubbatu jedheetti isaa kenne. Mee akkamitti ilaalta waan kana keessattuu injifannoo keenya kana saamuudhaaf qaamonni tokko tokko yeroo kanatti yoo ittifatan deebi'ee immoo ajandaa xiqqoo tan uumuudhaan. Amma wanni asirratti beekuu qabnu immoo tokko maalinni walitti dhufeenya OPDO fi BADN kan Oromaaraa jennu kana booressuudhaaf warri maqaa tokkummaa biyyattiitiin socho'an kun wantoota akkasii sana waan sensitive ta'e fakkeenyaaf siidaa dhaabuu qabna jedhanii amma dubbatu. Maaliif hin dhaabin siidaa fakkeenyaaf yeroo Hayila Sillaasee deebi'ee immoo yeroo Dargii ammayyuu mootummaa kana keessa waggaa 27 amma har'atti dubbii tana fiduun maa barbaachise isarraa hoo maal barannaa maal gochuu qabna? Hayyee Hussein gartuun tokkummaa yookaan immoo andinnat haayiloch yookaan immoo unity camp of jettu kun
harcaatota sirna feudalismiiti. Jarreen kuni namni baay'een Amaara illee itti fakkaachuu danda'a. Amaara miti dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Garee kana keessa Oromoon illee ni jira. Oromoo of laaltuu ka confused taate ni jirti. Inni agarraa kun ka akka Hirmiyaas Laggasee kun ni jira. Ka akka Taamiraat Nagaraa eenyu jechuu dandeecha. Kibballee hin jira. Amaarri hin jira. Saboota adda addaatu keessa jira. Meefi Sumaaleen ala jechuu dandeecha ni jirti. Kanaaf jarri kuni Amaara miti kuni beekamuu qaba. Uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa keessa jira. Kan mootummaa gadduu kana hoogganamu jechaadha. Uummanni Amaaraa qulqulluun isaa akkuma uummata Oromoo uummata cunqurfameedha. Kuni garuu qubattoonni kun sirna nafxanyaa sanaan gidduu jechuun naannoo Oromiyaa kana keessa qubatanii jiru. Miidiyaa harkaa qabu waca uumuu danda'u. Haa ta'uutii garuu jijjiirama amma dhufe kana keessatti gahee takka hin qaban waa takka jechuudha. Even constituensuma isaanii Finfinneedha jedhanii yaadu isumallee kaasuu hin dandeenye. Fincila uummanni keenya waggaa 4 keessatti osoo walirraa hin citin godhaa ture keessatti guyyaa takkitti constituency isaanii sun bahuu dadhaban. Gaafa hiriira guddicha Finfinneetti godhamallee uummata keenya bahe malee jarri sun bahuu hin dandeenye. Kanaaf jarri kun waca uumuu danda'u. Waca isaanii hunda jala deemne too ishuu goone too deebii kennuu fi barbaachisaa natti fakkaata jechuudha. Kanaaf nuti amma carraa qabna. Carraa qabna. Political poweriin nu harka jira. Akka barbaannetti of ijaaruu dandeenya. Sirni nu cunqursaa ture ka akka nu waliin geenye akka nu walgahii takkitti illee godhanne yookaan konsertii sirba takkitti illee godhanne kan nu dhoowwaa ture suni buqqa'ee jira. Kanaaf uummanni keenya gadi taa'ee of ijaaruu qaba. Yeroon itti of ijaaran amma. Himannaa sirba adda addaa olii gadi deemanii godhuurraa gadi taa'anii dantaan uummata keenyaa kuni waggaa 100tti yaadamuu qaba. Waggaa 500tti yaadamuu qaba. Waggaa 2 booda maal ta'a jennee foorkaastii goone haala saniin kan of ijaaruu qaba. Malee tana waca jara tanaa yannoo jechuun hin barbaachisu. Taammaanyi waa'ee Itoophiyaa nu barsiisuu hin danda'u. Isaayyuu jechuudha. Isaayyuu akka biyya galu ka godhe qabsoo uummata keenyatti. Hin beekan iyyuu dubbachaa ture. Amma har'a garuu maal godhu haaluu barbaadu. Beektee amma maaliifii qabsoon uummata keenyaa kuni haalli uummata keenyaatti deemu kuni waan isaan sodaachisee fi nu xiqqeessuu barbaadu. Beektee akkuma duraa san gowwaa nu see'u beeki. Kanaaf haguuguu barbaadu. Nuti bakka barbaachisetti yeroo isaan sarara diimaa darbanii deebii kennuuf hin barbaachisaadha. Bakkatti hin kenninaafi deebii. Haa ta'uti wanna isaan xiqqoo olii gadi oofan kanaaf irratti xiyyeeffannee yeroo gubuun hin barbaachisu. Dhimmi siidaa kunillee kanuma. Dhimma siidaa kanaas jechuun ishuu kana fidan isaan tokkummaa uummata gidduu jiru kana booressuu barbaadu. Haa ta'uuti siidaan xaayituu qabsoo uummata Amaaratii wanna walitti hidhatuu miti. Uummanni Amaaratii illee kana provoke yoo ta'e jechuun haaluma biyya sanii keessa jirullee hin hubanne jechaadha. Hin ta'anis immoo maaliif ishuu uummata Amaaratii miti siidaa xaayituu dhaabuun. Kanaaf isaanii wantoota akkanaa kana uumanii waca akkanaa kana uumanii too steejii control godhuu barbaadu, to'achuu barbaadu. Kanaaf isaan Finfinnee keessallee bahuu hin danda'an jarri kun jechaadha. Murni kun Finfinnee keessa naanna'a. Kana booda Finfinnee keessatti illee humna godhachuu hin danda'an. Finfinneen harka teenya jirti. Lakkoofsan keessa baay'ee ta'uu danda'a. Garuu lubbuun Finfinnee nurratti rarraatee jirti. Finfinnee waan feene godhuu dandeenya beeki. Bishaan gafarsa irraa dhufu, bishaan laga daadhiitii dhufu, bishaan eessaa dhufu, ibsaa eessaa dhufu kana irraa qurxinee dhukkee isaan kaasisuu dandeenya beeki. Lubbuun Finfinnee Oromiyaa irratti hidhamtee jirti. Uummata Oromooti irratti hidhamee jira. Nyaanni kan seenu waa hundumtuu kan galu Oromiyaa keessan darbeeti. Too kanaaf itti agarsiisnee jirra. Finfinnee akka dhukkee irraa kaasuu dandeenyu, akka daaraa godhuu dandeenyu beekan itti agarsiisnee jirra. Kanaaf wanti baay'eellee ni cinqun jiraatu dhugaa dubbachuudhaaf. Finfinnee yoo barbaadan dantaa addaa maal jedhan kana dhiisne Finfinnee akka Oromiyaa jala deebitullee godhuu dandeenya beeku. Teessoo mootummaa federaalaa ta'uu dandeenya. That is fine. Inuma jira kun biyyoota biraa keessallee.
teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Oromiyaa gidduu jirti. Waa kana Oromiyaa jalatti galchuu dandeenya beek. Deebitee yoo reediyeesumti Finfinnee amma bal'attee jirtu kun beeki seeraan ala kan bal'attee jirtu. Odoo kaartaan tokkichi hin hojjetamine haga ammaa reediyeesii amma kana qabatte. Kaartaan tariitoo hojjetamee jira ka jedhamu kaartaa akka biyya lakkoofsa biyya saniititti ka 83 qofaadha kan seeraan hojjetamee jiru. Kanaan ala Ermiyaas Taggasee illee yeroo tokko dubbatee jira. Yeroo san kan inni tuffiidhaaf godhee Finfinneen tun akka bal'attu ka goone dhadheetuma jechuun Addis Ababa masaajida as kana jennee dhaabaa turree jedhe. Poolisiin Oromiyaa yookaan immoo bulchiinsa Oromiyaa dubbatee poolisiitti ergaa turree jedhe. Finfinnee tana kaartawannoo ishii maappiin ishii duraanii ka 83 sanitti as deebisuudha. Sirumaayyuu jecha deebuu qabdi. Maaliif seeraan ala bal'atte beek lafti sun. Qaallittiin karaan saaris kun kotobee maal kun Oromiyaadhaan odoon mari'atin humnumaan dhaqanii bulchiinsa Finfinnee jala galchan. Kun deebi'ee Oromiyaa alatti deebuu qaba. Ittaanee immoo magaalaan tuni barbaachiste taanaan dhiibboo isaan deeman taanaan Oromiyaa jalatti illee galchuu danda'achuu qabaachuu qabna. Finfinneen kana booda nu harkaa ba'uu illee hin qabdu. Seerri biyya saniitis nuu kenna. Joint administration gara sanitti deemuu illee qabaachuu qaba. Kana booda bulchiinsi Finfinnee Oromiyaadhaan walitti hidhatee deemuu qaba. Oromiyaa harka keessa godhachuu qaba. Dirqama qaba. Seeraan nuu kenna beek. Haga sanitti deemuu qaba. Finfinnee alagaa qofatti kennite biyya bulchuu illee hin dandeessu kun beekamuu qaba beek. Tiim lammaan kana beekuu qaba. Dhaabbileen Oromoo dhufuun illee kana beekuu qaba. Finfinnee maqaa filannootiin maqaa filannoo bilisaatiin ambatti kennuun sirrii miti. Gareen tokkummaa jedhu kun diina sabaaf sablammootaati. Sabaaf sablammoonni biyya san keessatti akka badu barbaada. Uummanni akka ofiin of hin bulchine barbaada. Sirna fiidaalizimii ka dur taa'anii kunoo lafa kunoo siisoo faa maalii ciisanyaa jedhanii achuma Finfinnee keessa taa'anii zuhaan irra taa'anii miila walirra godhatanii achi akka uummanni qotee fi galutti barbaada beek. Uummanni kun sammuu hin qabu beek wannoon gareen kun. Kanaaf amma akka danqaatitti ilaaluu dandeenya waan tana jechaadha. Chaalenji ta'uu dandeessi. Garuu opportunity qabnutu guddaadha dhuguma dubbachuudha. Namni keenya yoo taa'ee ilaale opportunity qabnutu guddaadha beek. Waa dur godhuu hin dandeenya, waa waggaa fuuldura yookaan waggaa dura godhuu hin dandeenya godhuu dandeenya beek amma. Waa barbaanne of ijaaruu dandeenya namni nu gaafatu hin jiru. Instituushinoota adda addaa dhaabuun barbaachisaadha. Professionaalis haa ta'u maalii adda addaatiin haala irratti ilaallanii ta'u leveragii guddaa qabna waan ta'eef waan kana gadi teenyee of ijaarree xiinxallee waa hunda predict goone forecast goone haala saniin deemnee of ijaarra taanani namni nutti dantaa keenya miidhu hin jiraatu. Amma yoo ilaalte politikaan biyya sana jijjiiramaa jira. Duraanii prooksiin Oromiyaa irratti godhamaa ture sun amma cabee uummanni Somaalee duraanuyyuu fira Oromooti amma caalaa immoo firanuu ta'uu jiru jechaadha. Bulchiinsi Oromoon fira keenya nuti Oromoodhaan tokko jedhu dhufaa jira. Kuni waa tokko kun waan nama gammachiisu beek. Isaa wajjin alaayansii ijaarrachuu dandeenya. Uummata kibbaa wajjin hin deemnee alaayansii ijaarrachuu dandeenya beek. Kanaaf waan kana teenyetoo explore godhuun nu barbaachisa beek. Cal jedhaniituma akkuma sila fiixan dubbate achuma Finfinnee keessa jooranii gaafa walga'iin jiraatte qofa karabaata godhatanii ishumarratti hirmaachuu qofa odoon taane duubaan gadi taa'anii haasa'uu qabaatu bar. Duubarratti wal galanii maali dantaan uummata keenya kana waggaa 2 keessatti maal fakkaata? Waggaa 5 keessatti maal fakkaata? Waggaa 10 keessatti maal fakkaata? 100 keessatti maal fakkaata kan jedhu kana duubarratti haasa'uu isaan barbaachisa. Beeku wanni miidiyaa irratti bahu miidiyaa irratti ba'a. Wanni kaan immoo sirrii gadi ta'anii mari'atuu qaba. Kan biraa immoo ani kanan jedhu oppidiyoonii dhaabolee xixiqqoo kana ka miseensa isaa dhabanii haa qabaatu baatanis isaan walitti fidanii waliin deemna jechuun gaaruma baay'ee. Maaliif mandara keessanii konfiishinii uumanii Useen asirratti ilaalcha addaan qaba sirra. Ifama illee naa godhiito. Natti muufattu hidhee yaada tula. Kanaaf jarreen kana
walitti qaqqabuun gaaruma beeki jarri kun amma beektee mandara keessa deddeemanii konfiizinii adda addaa uumanii boruu mallee galmaan immoo harkallee hiruu waan danda'aniif jara kana walitti qabuun karaa opidiyoonis karaa sanii walitti qaqqabuun garanaanis immoo karaa ofiitii jijjiru walitti fiduun waanuma gaariidha waan bareeda. Kanaaf walumaa galatti waan kana yoo samaraayis goone carraa nuti irra qabnutu chaalenjii sanii jechuudha. Chaalenjiin nuti qabu xiqqoodha. Kan duriitirraan yoo ilaalte jechaadha. Kanaaf carraan keenya opportunitiin keenya baay'ee guddaadha. Kanaaf opportunitii jiru san irratti sirriitti dalaguu qabna. Chaalenjoota jiran san immoo akkamiin rukunnaa kan jennu ishiin ka hoomorkiidha. Akkasitti ilaaluu qabna. Garuu dhumarratti jechuudha. Nan jara muruu qabu uummanni keenya ka beekuu qabu. Gartuun tokkummaa jedhu kun uummata Amaaratii miti. Tuuni beekamuu qabdi. Harcaatota sirna adda addaati. Gosa hunda keessa jirti gaheentu. Hoogganni isaanii immoo eenyu? Teedii Afroo fa'aadha. Taammaanyi Bayyanee fa'aadha. Kan poolitikaa biyya sanaa hin beekne beeka. Suluutti akkamitti yaada? Naannoo Oromoon akkamitti yaada? Achuma jechuun Finfinnee kiiloomeetira deemanii uummanni Oromoo akkamitti yaada jedhanii kan hin beekne beeka jarri sun. Akkamatti tokkummaan kun wannoodhaan dhufa iyyaan dhufatti fakkaata. Kanaaf sabuma hunda keessa jirti. Uummata Amaaraa miti. Tuni jala muramee akka beekamuun jedha. Kanuma galata. Waa dabala Hussein asirratti yoo hireenaa kennite si booda. Sorry, sagaleen kiyya dhagahamu ture. Galatoomii obbotti babu fiixa dabaluu barbaadde itti fufuu ni dandeettaani boodarraa dubbata. Okay. Tokkoffaa waa'ee warroota tokkummaa dhaadhessanii kanarratti tokkummaa Itoophiyaa waan adda addaa kan dhaadhessaniitu jira. Warri kun amma xiqqoo haala amma adeemsa siyaasaa kanarraa kan advaanteejii fudhachuu barbaadu. Yeroo akkana jijjiiramaa kana beektaa waa hedduutu ta'a. Yeroo jeedallis dhokattee bifa jijjiirattee hoolaa keessa seentu beek yeroon akkanaa kun. Waa'ee tokkummaadhaa Oromoo caalaa ka waa'ee tokkummaa beekuu fi ka tokkummaa irraa yeroo hunda preach godhe yookiin waa'ee tokkummaadhaa kadhatu sabbaku hin jiru. Walgahii yoo dhaqu waa'ee tokkummaa irraa dubbata. Mana cidhaa yoo dhaqu akkasii taaziyaa yoo dhaqu bakka hundumatti Oromoon waa'ee tokkummaan Oromoodhaaf aadaadha jireenya isaati. So tokkummaan amma jarri kun nutti himuu deeman kan nutti maas turanii ammas nutti himuu barbaadan tokkummaa versionii biraa qabu kun. Tokkummaa keessi isaa monoloog nu jala bulaa baandiraa tokko maalii tokko siidaa tokko waan akkasiiti. Ani dhugaasitti himuudhaaf goonni yookiin jagni jara kanaa jagna kiyyaa miti. Ajjeesaa kiyya malee ajjeesaa saba kiyyaa ajjeesaa uummata kiyyaati. Akkuma kana jagni kiyya jara bira kabajan qabu goota jaraatii miti diigaa abbaa diigmayaati ka biyya balleessuu ka biyya diigu akkasitti ilaalu. Haala akkanaatiin tokkummaa konsolideet godhuun nama jabaata. Garuu nuti akka mareefu dubbannetti Oromoon galata rabbii naqqaatee jirti. Amma Oromoon ija banatte amma beektaa wanni guddaan bilisummaan duraa tasammuuti. Oromoon amma ija banattee firadiin addaan beektee tarkaanfachuu jirti. Ammas sabni akka Oromootti flexibility qabu hin jiru. Akkamitti naan jedhe. Yeroo amma gurra isaa haga gurri keenya dhoowutti tokkummaa Itoophiyaa akkas nuun jedhan. Dhuguma, can you see how Oromo is flexible? Akka gaariitti laaltanii hubattu. Ijoolleen qeerroon Oromoof Oromiyaa jecha wareegamaa turan hundumtuu har'a flexible ta'uu isaanii irraa kaka'een, gammaquu isaanii irraa kaka'een, naqqa'uu isaanii irraa kaka'een har'a yoo laaltan hundumti namaa ergii mootummaa taane inuma adeemnu jedhanii akka itti deemaa jiran argaa jirtu. Biitti gariin yookiin tuutti gariin isa kana akka advaanteejiitti yookiin akka gowwummaatti fudhatteef adeemaa jirtu. Waan tokko hin beekne itti fakkaate. Dhagaye Oromoodhaaf karaan kamiyyuu ni baasa. Oromoodhaaf Baales, Booles ni baasa. Rakkoon qabnu. Haa ta'u garuu beekaati huuba wajji nyaanna jette sareen jiran. Eegalee amma yeroo garii waa'ee alaabaa yoo nukkaasan waraabessi biyyan beekne dhaqeeti gogaa naa afaa jedhe. Taammaan bayyanaadhaa haala kanatti nuti wal beeka. Waan baay'ee keessatti haala hedduurratti aktiivizimii haala kanaaf godhamu keessatti. Nuti taammaanyeen egaa amma akka fiigarii biyyatti dhaqee wanni ta'e kanatti miti kan isa beeknu haa ta'u isaaniif haa ta'u maaf jennaan isaan laafaa isaanii ni kabajan ni ulfeessan mataa baadhatan.
Sigale Teddy Afroodha Hacaalu ol ta'eetii miti. Taamman Jawaari ol ta'eetii miti. By any measure karuma barbaadanii yoo lakkooftan. Garuu eegama damar jenne kun hundumtuu walitti damaramee waa tokko haa ta'uumee jennee mataa qaqqabannee baraa furguggee callisanii jala darbu jennee callisaa jirra. Kakan ammoo nu callisiise tokko waan gadduu andaargaachoo faa godhan. Dammaqee mokonnan faanaala itti jiran. Kanneen birootis koloneel isaanii sana faa yoo laaltan. These are flexible and mature people gartee. Ummatoonni kun immoo forever walumaan jiraatu no matter what yoo akka biyyaatti sin taane to the minimum akka ollaatti illee ummata waliin jiraatu tokko ummanni kun. So namooti xixiqqoo yaada kaayyoo xixiqqoo qaban mul'ata xixiqqoo barbaadan yookiin self glorification warroota barbaadaniin kaanee ummata kana hunduma ummata almost miliyoona 27 ta'u kana dibbee tokkoon dha'uun qabnu ummanni miskiinni biyya jiru kan mallee gartee dubbii takka hin qabne kan nagaa biyya sanii barbaadu misooma biyya sanii barbaadu waliin jireenya ummata biyya sanii ka barbaadu miliyoonaan jira. Warri amma nu arginu xiqqoodha. Xiqqoo kanatti focus goonee waan jabaa akka of harkaan hin balleessine ijoollee Oromoodhaa lafaa dhuftu biyya keessa jiranitti kana quba qabaachisuu barbaada. Amma waan akka alaabaa gubuu waan adda addaatiin nama offend godhuu danda'u. Garuu kana keessatti rooliin leadershipidha yookiin bulchiinsa ammaan kana biyya keenya harkaa qabullee baay'ee murteessaadha. Akkamitti naan jedhe. Fakkeenyaaf biyya keenya Ameerikaa keessa jiru kana biyya kiyya kan lammaffaa kana keessatti yeroo bulchiinsi tokko dhufe Riippaabilikaanis haa ta'u Dimokiraatii meemorandamii adda addaa gadhiisee sirna sarkaala ittiin jijjiiran waan adda addaa executive order jedhanii jijjiiru waan baay'ee jijjiirama. Fakkeenyaaf controversiin akkanaa yoo ka'u meemorandamii gadhiisuu danda'a including from the mayor of Finfinnee regional administrations warra godina bulchu kaawanii bulchu wanni godhuu qaban meemorandamii seeraan deemama waan ta'eef always law and order should be obeyed. Heerri jala bulamuu qaba. Heera irra ejjatamnaan wanni tokkollee jiru orderiin hin jiru namni akkuma fedhetti waaqumaan bahee gala jechuudha. Siigalee. So amma sadarkaa itti waaqa qofaan baanee gallu hin jiru. Waaqaa gaditti immoo mootummaa qabnaa nutu mootummaadha. Mootummaan immoo meemorandamii adda addaatiin executive orderii adda addaatiin qajeelfamoota akkanaa kana before the worst comes to'achuu danda'uu qaba. Hiikkaan mootummaadha kana jechuudha. So bakka kanatti waan kan itti dabaluu barbaadeeti waan akka aktivistii taammaan faa godhanii kanaan amma dhuguma abbaa qabsoo ta'e taammaan yoo qabsootti waamicha namaa godhu it's a joke. Siigalee qabsoon kun amna dheeraa deemee dhufeera. Nutis akka taammaanyitti awwaara kaasuun barbaannu malee qabsoo taammaanya moggaa 20 kana himatu caalaa himachuu hin danda'amu. Waan dalagne wajji namni hundumtuu isin hundumtuu seenaa mataa keessanii adeemsa mataa keessanii qabdu. Kanneen ammallee biyyattiin galiin ka callisanii wama deemu kana observe godhaa jiran seenaa himameen dhumne ka qabantu jiru jechuudha. Sirnoota yoo xinnaate mootummaa 3-4 warri dabarsee jiru warri waan kana laalaa jiru beekumsaaf ogummaa itti qabu hayyummaa itti qabu namoota baay'eetu jiru jechuudha. Namoonni jiineesii reefuu amma maqaa isin hame yeroo namni wal dhabu ka karaa saayinsaawiitiin karaa bifa saayinsiitiin hiikuu danda'an baay'eetu jiru. Kanaaf warri akka taammaan kun amma mee dafanii haa yeroo ari'atanii haga namoonni jajjabaan yoo argatanii biyya galanii fi haa yeroo saammatanii advertise of godhanii malee hayyoonni lakkoofsan qabne baay'eetu lafa jira. Ka seenaa mootummoota 3 arfan darban kana minimum mootummaa 3 darban kana akka gaariitti depict godhanii warri lafa kaa'u visualize akka nuti goonu nu godhuu danda'an baay'ee waan jiraniifi warra akka taammaan kanaan deema awwaara kaasaa jenneetuma itti dhiisutu gaariidha malee keessattuu ijoolleen qeerroo fa'aa sensitive taatanii waan akka alaabaa gubuu waan akka miiraan hiriira adda addaa godhu waan akka mormiin barbaachifne keessa galuun barbaachisaadha miti. Sababni isaa reefu waan jenne nuti mootummaadha gaafatamummaa baay'eetu nurra jira. Amma booda balaa galu kamillee biyya teenya irratti hin keessummeessinu biyya teenya hin eegganna. Akka itti eeggannu immoo by law and order. Seera hordofuu, seera enforce godhuu akkasumas seera haaraas barbaachisaa yoo ta'e baasanii seera uummataa ta'uun akkasittiin biyya teenya biyya seerawaa godhuudha. Duraanillee wanni rakkoo fidesanii so kanuma itti dabaluu barbaadeeti waanuma reefu ati isin kaastan san waan jabeessaatti natti fakkaateeti galatooma. Ayyee yaada gaarii nu kaafte galatoome obbo Fiixa. Egaa waa'ee humnoota tokkummaa fi warroota opportunity ta'an kana osomaan qabsaa'in bade maa dhufanii abbaa itti ta'uuf yaalan kanarratti wanni jala sararamee beekamuu qabu tokko maalinni heerri mootummaa kan amma barraa'e keessattuu keeyyanni 39
mirgi sabaa fi sablammootaa kan hiree ofii murteeffachuu hanga fottoqiitti taa'e sun dhiigaan barreeffame. Kana hubachuu qabu. Dhiigaan barreeffame qaamni tokko dhufee maqaa tokkummaa biyyaatiin eenyummaa alagaa saba biraa irratti keessattuu Oromoo irratti fe'uudhaan maqaa tokkummaa biyyaatiin akka duraanii sanitti hidhee nu garafuudhaaf carraan kennamuufi hin qabu. Oromoon ammarraa dammaquu qaba. Oromoon wanti dhumaa ba'eef biyyattii sana diiguudhaaf literally speaking Oromoo wanni qabsaa'aa ba'eef wanni du'aa ba'eef bar biyya san tokkummaa isii qabattee Haayila Sillaasee jalatti Minilik jalatti yoo bulte mootii si godhanii laandii si godhanii si filanii uummata bulchaa turte. Garuu maaliif uummanni keenya Taaddasaa Birruu maaliif tarkaanfii sun irratti fudhatame maaliif ajjeefame Maammoo Mazammir maal balleesse kan biroo gootonni keenya kadhuman hundi maal balleessaniiti mirgi sabaaf sablammoota keessattuu mirgi Oromoo eenyummaan Oromoo haa kabajamudha. Ammoo wanni kun heera irratti barreeffameet lafa jira. Namoonni akka Taammaan kun kanniiniif ammoo dhugaa walitti himnaa fuula kan kenneef Dr. Abiy. Ani yeroo tokko namoonni Dr. Abiy gaaf tokko ni deeggartaa gaaf tokko ni mormitaa maaliif dhaabayyuu dhabdaa naan jedhu. Wanti dhaaba si dhabsiisu kana gaafa inni waan gaarii hojjetu nama kiyya argitee dunuunfadhee mormuu hin danda'u. Gaafa ammoo dubbii waan amma ani akka red line'itti ilaalu keessa tokko mirgi sabaa fi sablammoota mirgi Oromoo biyya san keessatti akka Oromootitti hin kabajamu taanaan heerri mootummaa amma barraa'e kun hin kabajamu taanaan obboleessa kiyya maan taane abbaa kiyya maan taane deeggaruu hin danda'u. Maaliif kuni siyaasa. Dr. Abiy yeroo waa'ee tokkummaa biyyaa dubbatu kanas dubbachuu qaba. Wanni amma jiru kun salphatti hin dhufne. Waalalliin Mokonnin fa'aa ijoolleen barattoonni Haayila Sillaasee irratti ka'anii barattoonnummaan isaa warrummaan inni barsiisu ijoolleen baalabbaataa itti dhumanii sadarkaa kana geenne. Oromiyaa argannee afaan Oromootiin barannee an afaan Oromootiin baradhe isinillee akkasuma ta'uu oolu kutaa tokkorraa kaase. Jenereeshiniin kun waan amma argate kana saantima cabduu irraa sharafte taanan fudhachuu hin danda'u. Kana walitti himaa deemuu barbaachisa. Waggaa 27 kana keessatti Minilik harmaa fi harka Oromoo muraa ture jettee barsiisaa baate kanas ka godhe yaa'u sirnuma kana oppidiyoo fa'a ani baradhe. Aanolee irratti calanqoo irratti akkanatti harkaa fi harma mure jettee waa'ee Minilik waa'ee Xaayituu na barsiisaa baate har'a ammoo akkamitti siidaa dhaabuudhaaf waadaa galte. Kanallee walitti himna waadaa galanii jiru. Namichi Nabiyyuu baay'ee jedhamu kan amma Takkalaa Uumaa wajji hojjetu viidiyoon isaa sooshaal miidiyaa irra deemaa jira. Waadaa yoo si'e uummataaf siidaan Xaayituu hin dhaabataa jedhe. Siidaa Xaayituu maan dhaabinni waggaa Haayila Sillaasee waggaa meeqa biyya tanarra rafe. Dargiilleen kama isaaniiti. Maan dhaabatii yeroo san. Amma Oromoo waan angootti dhufeef Finfinnee kileem gochuu waan jalqabeef wantoota akkanaa kanaan dhufan. Garuu wanni jala sararamee dhufu. Anas dabalatee qeerroon amma jiru. Mirga amma qabnu kana. Mirga abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabnu eenyuyyuu nurraa fudhachuu hin danda'u. Maqaa filannootiinis yoo ta'e. Filannoo bilisa abbaa feetee geggeessite Oromiyaa fi Oromoo katuutu yoo ta'e hin fudhannu. Kana Oromoon hin fudhatu. Kanaafuu qaamonni amma qilleensa irratti awwaara kaasan kunniin itti himamaa deemuu qaba. Limiitii qaba wanni hunduuyyuu. Taammaan fa'aa kaleessa isaatirraa lafa dhiitaa bayaniiti har'a ammoo dhufanii waamicha nu godhu dogongora jirtan. Gaafa qeerroon dhumu dhiigni ijoollee teennaa dhangala'ee sadarkaa kana gaafa geennu maal hojjetan isaan? Eenyutu qabsoo kanarratti wareegame? Tokko isa. Lammaffaa ammoo wanni oppidiyoon godhaa hin jirre gochuu qabdu maalinni uummata keenya magaalaatti galchaa hin jiran. Ufiiyyuu galaa hin jiran maatii isaaniitu sirnaan galchaa hin jiran. Biyya tokko qabachuu ka dandeettu uummata qubsiisuudhaan. Finfinnee amma alagatti gurguranii nu harkaa baasan tana uummata Oromootti galchuudhaan akka uummanni itti galu gochuudhaan lakkoofsa uummataa dabaluudhaan
seenaadhaan lafti suni teennaa lamatti teennaa ammas ammoo teenna ta'uu isii mirkaneessuudhaaf uummata qubsiisudha. Isa qofaa miti Adaamaa irratti OPDO'n gaafa filannoo 97 magaalota hedduu irratti mo'atamtee turte. Kuni maal agarsiisa? Oromoon abbaa biyyaati miti. Qubattootatu itti wal horee magaalota Oromiyaa baay'ee qabatee jira. Uummata keenya magaalatti hin galchan uummata keenya qorannoo tokko geggeessu parsantii 90 ol uummanni keenya irras baadiyyaadha qotee bulaadha. Parsantii 85 jennaan kun akka Oromootti yaalaalte garuu parsantii 90 ol ammas baadiyyaa jiraata. So uummata kana Finfinneetti waggaan lamaan amma hafte tunis taakkalaa uumas yoo ta'e jalqaba namni Oromoon taane akka hin filatamne jennee nu morminaani ka dhufe angotti. Hin dhufu ture sila. Nama jarri filuudhaaf jalqaba nomineet godhanis dhageennee ture. Amma ammoo eega dhufe jara gammachiisa jedhee waan hin taane hojjechuurra mee ummannummaan naannoo sanii ummanni keenya ka shawaa ka achirraa buqqa'e kan ammas ammoo naannoo san jiraatu kan mirgi isaa dhiibamaa bahe ka buqqa'aa bahe haa qubsiisu mootummaan kondominiyeemii ijaaree haa itti galchu. Ummata ammoo kan mana ijaarachuu danda'u lafa kenneef haa itti galchu beenyaa gahaa kafaluudhaan namoota keenya akka fayyadamaa ta'anii fi akka magaalaa sanitti galan hojjechuudha malee siidaa nama du'ee waggaa jaarraa tokko ol ture ijaara jettee isaan gammachiisuudhaaf sanuu waan beezii hin qabne waan tokkummaa biyyaa fi ummataas diigurratti yeroo gubuun hin barbaachisu. Egaa wanti hafe jettan wanni dabaltan yoo hin jiraatin sagantaa keenya irraa asumarratti xumurraa. Wanni hafe xumura irratti yoo itti dabale akkuma isin hundinuu beektanii atleet Fayyisaa Leellisaadhaa fulbaana 23tti biyyatti galaa maatii isaa wajjin. Akkasumas amma hawaasonni Oromoodhaa geggeessitoonni hawaasa Oromoodhaa biyya Ameerikaa keessa jiraatan USA keessa jiraatan adeemsa amma biyyatti deemaa jiruu fi yeroo dabre jila muummicha ministeeraatii fi bulchiinsa mootummaa Oromiyaadhaa obbo Dr. Lammaa Magarsaa fa'aa kan dhufanii turan magaalaa sadii Ameerikaa keessatti deemanii tuur godhanii turanii akkasumas immoo itti aanaa pirezidantii biyya kanaatiinis wal quunnamanii jila milkii ture dhufaatiin isaanii sun. So sanirraa ka'uudhaan amma hawaasni ala kana jiran amma abashoonnis akkuma kana wal gurmeessanii jiran warri Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin saboonni birootis Somaalonnis akkasuma of gurmeessaniiti dhaqaa jiranii. So haala kanarratti OMNs waan kanarratti sagantaa kana fakkaatu dhiyeessuudhaaf jiraata dhiyootti warra biyyatti deemuudhaaf jedhanii wajjin. So hawaasni Oromootis sagantaa san akka qabu asumaan akka sagantaan suni consider godhamu waan koree san keessa illee jiruuf koree hawaasaa san keessa waan kana asirratti dabaluu fedheeti obbo Hussein galatoome. Hayyee galatoome obbo Fiixaa. Obbo Xibaab wanni dabaltu yoo jira. Ani wanni ni dabalullee baay'ee hin jiru waa'ee bakkunoo siidaa kana eenyu xaayituun Finfinnee hundeessitee maal jedhan kuni wanni hundeessitee illee jiru. Finfinnee dhufanii irra qubatan weeraranii malee wanni Finfinnee hundeessan hin jiru. Finfinnee kan irra jiraataa ture uummata tuulamaa yoo siidaan barbaachisellee tufaa munaafaadha dhaban malee xaayii tufaa dhabdi. Xaayituun hin hundeessine Finfinnee. Finfinnee weeraranii uummata keenya achirraa buqatanii kan achirra qubatan. Dhugaa walitti dubbannoo ta'e jechuudha. Waa darbee walitti kaasna taanaan Finfinneen hin hundoofne hin weeraran. Dhufanii irra qubatan beek. Isa garrison town. Kanaaf dhiibanii dhufan taanaan wanna duubaa kan walitti kaasuun numa danda'ama. Kanaafuu inni biraa immoo atuyyuu kaastee jirta uummata qubachiisuu jedhu kana. Dargaggoonni Oromoo Finfinnee keessa kumaatamaa jira kan barnoota fixee dhagaa baatu hedduutu jira. Kanaaf isaaniif mana kennu uummata qote bulaa kana dura buqqa'ee tooli gabanyaa ta'ee abashaadhaaf mana eegu kana fuudhanii kennuudha. Kanaaf Taakkalaan obbo Taakkalaan injiinar Taakkalaan
wanta kanarratti gad qabee hojjetuu qaba. Mana qabalee amma iddoo ka Tigree namatti gagalchitee keessa badaa jirtu hedduutu jira. Fuudhanii Oromootti itti gashuudha. Oromoo rakkataan magaala san keessa guute hedduutu jira. Hubachiisuu qaba lafa keenya beek. Lafa keenya immoo eeyyama walirraa namni gaafannu hin jiru. Biyya walitti qabna malee qe'ee walitti hin qabnu beek. Kanaaf lafa teenya irratti nama eeyyama namni gaafannu tokko hin jiru. Fuudhee irra hubachiisuudha. Kennuudhaan dargaggoonni achi keessa guutee jira. Hin dhaggeeffata jedhee yaada kana akka hin hojjeta jennee yaadna. Mucaan poteenshaalii qaba jedhanii mee carraa kenninaaf jechuudha. Kanaafuu namoonni illee irratti baay'ee duuluun hin barbaachisu. Haa ta'uuti dhimma siidaa kanarratti dhuguma yoo waadaa galeef jechaadha. Namtichi iyyuu akka viidiyoo san dhaggeeffadheera. Kaantiboota taasisee jira jedhee meebii yookaan isatti naasofne ta'anii isatti taasise ta'a. Haa ta'uuti garuu keessa jiraate dogoggora guddaa hojjete. Akkam nama waan Oromoon fedhu wallaa waan controversial ta'e kan akkamitti eeyyamta. Taasis kuni wanta nama wal taajjabsiisudha. Haa ta'uuti homaa miti dhaabbatee jira. Waan tokko beektee warra kana eenyu warra gartuu tokkummaa jedhu kana yoo itti fuula agarsiiste beekti isaan namatti muka cabsu. Maafi waan isaan godhan hin qabsaanii waa takka kaffalanii waan hin beeknefi ta'aniituma akkuma itti waan claim godhan qofa calculate godhu. Miidiyaa tanaan immoo miidiyaa tanarratti dubbachuu tana maal kana sagantaa adda addaa qopheessanii kunoo shoo wannoo iyyuu kana hin beeku beekte. Kanaaf uummanni keenya illee ishee rifatuu hin qabu durallee irra deebii ta'a. Kanuma galatoomii yeroo inni deemtee jirti kanuma dogoolamne bareeda natti fakkaata. Hayyee galatoomii obbotti babu. Egaa daawwattoota keenya hanga ammaatti obsaan waan nu hordoftaniif baay'ee isin galateeffannaa. Sagantaan keenya kan gaaddisa raabaadorii har'aa asuma irratti xumurama. Sagantaa keenya kana nu qindeessuudhaan kan nu waliin ture ogeessa teeknikaa Mahadii Juneediti dhiifama waan wajji turtaniif galatoomaa. Isinis hirmaattonni keenya galatoomaa isinin jedha obbo Tubabuu fi obbo Fiixaan. Tole hedduu galatoomaa isin hundumtuu. Galatoomaa.